tokkoof lama qabxii zeerooti. Akkuma beekamu egaa qophiin keenya kan kibxataa waaree booda sa'aatii 7:00 kan jalqabee amma yoonaatti gama keessan dhaqqabuu irratti argama. Yeroo ammaa kana immoo qophii addaa qabannee isiniif dhufneeti kan nuti jirru. Qophii addaa kanaan immoo keessummoota lama asitti affeerranneeti kan nuti jiru jechuudha. Dhimma tokko irratti marii taasisuuf jechuudha. Jalqaba irratti keessummoonni keenya waamicha keenya kabajanii as istiidiyoo keenyatti nuuf argamu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin isin galateeffata. Jalqaba irratti dhaggeeffattoota keenya waliin erga wal barree booda itti aansuudhaan gara dhimma qabannee dhufnee achi kan darbinu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii nu beeksisuudhaan qophii keenya haa eegallu. Ani maqaan kiyya Gaalii Abbaaboor Abbaa Guumaan jedhama. Akkuma kana hojiin koo yeroo dheeraa fi barsiisaa yuunivarsiitiin ture. Electrical engineeringdhaan kanan duraan eebbifame. Ergasii immoo power engineering master MSc baradheen ture. Barsiisaa dhaqee booda kana garuu hojii dhuunfaattis baay'een dabe. Akkuma kana gumii dhimma Islaamaa kan Oromiyaa yookiin Majlisa Oromiyaa walitti qaba boordii ta'ee tajaajiluutti jira. Kanarratti dabalata tajaajilli yeroo baay'ee ani irratti mul'adhu daawaa yookiin gorsa amantii Islaamaa ilaalchiseeti. Kanuma egaa sochiin addaa wanta qabu hin jiru. Anis maqaan kiyya Shehabuddin Sheenuuraa jedhama. Anis akkuma kana barnoota Baardar Yuunivarsiitiitti Ikoonomiksiidhaan sanaan booda hojii mootummaa keessattis waggaa lamaan takka erga hojjedhee ka'ee dhimma dhaabbilee miti mootummaa keessatti haga ta'e tajaajilaa ture. Sanaan booda maastarsii koo MBA'dhaan akkasumas MSc Health Monitoring and Evaluation barnoota digirii akkasumas liidarshiippiidhaan barnoota garaagaraa baradhe. Yeroo ammaa akka ogeessa maanaajmentii tokkootti yookaan akka ogeessa bulchiinsaa tokkootti gorsaa ta'ee leenjii garaagaraa kennuudhaan kan hojjetaa jirudha jechuudha. Hojiin guddaa galtoomaa isiniin jecha egaa dhaggeeffattoonni keenya haalaan isin baraniiru jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya gama isin keessummeessituun Ahmad Imaam isin faana turmaata taasisuu irratti argama. Ogummaan teeknikaa Abdulmajiid Mustafaatiin hoogganamaati kan inni jiru. Gama dhimma guyyaa hadhaatti qabannee itti yommuu achi darbinu jechuudha. Guyyaa hadhaa keessattuu akkuma isaan ibsanii Injiinar Gaalii Abbaaboor kitaaba seenaa keessattuu waa'ee Shanan Gibee irratti barreessanii yemmuu ammaa kana hawaasaaf gumaachuudhaaf qophii irratti kan isaan argaman. Dhimma kanaan wal qabachiisee keessattuu seenaan Shanan Gibee akkam ture isa jedhu seenaadhaan wal qabsiisnee dubbii tokko haasaa tokko kaasaa turmaata kan taasifnu ta'a jechuudha. Isinis dhaggeeffattoonni keenya bakka marayyuu teessanii nu faana akka hordoftanuu kabajaan affeeramtaniitiin jirtu. Mee seenaan maal fakkaata? Bu'aa qabeessummaan seenaa maali isa jedhu haalaaluu jalqaba irratti sanarraa kaanee qabxiilee tokko kaasaa turmaata taasifna. Tole ulfaadhu Ahmad. Gaaffiin kan kee gaaffii ijoo fi bu'uura. Seenaa jechuun maali yookiin barbaachisummaan seenaa maali wanta jedhurraa yoo jalqabne seenaa jechuun maalummaadhuma ilmi namaa keessa darbaa ijaaramaa dhufe kan inni ittiin of baree hamma eessan jira jechuu ofii beekee gara fuulduraattis maaliin ta'uu qaba waan jedhu ittiin karoorsuudha. Seenaan yeroo baay'ee kan inni irraa dubbatamu taatee yeroo darbee waan akkanaatu uumamee wanta akkanaatu ta'ee mootummoleen akkanaa ijaaramanii namoonni gosa akkanaa turanii waan jedhutu irraa dubbatama. Isa bal'aa sana qofatti fudhata namni seenaa na jedhu. Garuu seenaa jechuun sana qofaa miti. Fakkeenyaaf biyyi tokko biyya jedhamee ijaaramuudhaaf seenaa irratti hundaa'a. Amma fakkeenyaaf biyyi Itoophiyaa jedhamu maaltu ijaare maaltu daangaa isaa kana daangesse yookiin biyyi Oromiyaa jedhamtu yookiin Afrikaa jedhamu kun yooti jette seenaa jiru sanarraa kaasee walitti dhufeenya hariiroo uummata jiruutii irraa kaasee akkuma kana taatee mootummootii ijaaramanii darbanii kana walitti hidhuudhaan iyyii daangaan biyya kanaa mootummaa Itoophiyaa jedhamee akkasitti kaa'ame. Anumaaf ati namni Gaalii jedhamu kun maali jechuu kan si ibsu seenaa yeroo darbeeti. Atamma kaatee of beeksisi yoo jenne Ahmad Imaam jennee jettee akkasitti of beeksiftu
imaamiin inni tuqxu seenaadha. Osoo achi deemtee immoo gosa kan kee hiddatti galtuu seenaa abbootii akaakilee abaabilee tuqxu seenaatti deemtaa jechuudha. Walumaa galatti seenaa jechuun har'a maalummaa ati keessa jirtu kan guutummaatti si ibsu. Nam tokko seenaadhaan alaa maalummaan isaa beekamuun maal akka ta'e dubbachuun gonkumattuu hin beekamu. Kanaafiyyi seenaan jireenya ilma namaa keessatti barnoota murteessaa ta'e argama. Ijaarsa biyya tokko irratti, siyaasa irratti, dinagdee irratti, nageenya irratti seenaan waan murteessaadha. Biyyi yeroo baay'ee kan inni nagoomee tasgabbaa'ee jiraatu seenaan isaa bifa madaalawaa ta'een, bifa uummata fayyaduun, bifa haala uummanni ittiin tajaajilamuu danda'amuun yoo inni barreeffameera ta'e biyyi sun wal hubatee nageenyaa wajjin tarkaanfata. Yoo fakkeenyaaf seenaan bifa madaalawaa ta'een barreeffamuu dhabe, haala loogii ta'een barreeffame, tokko dhiibee tokko ofitti harkifatee yoo inni barreeffamee jedhee yoomuu biyyi sun gooliidhaaf shororka adda addaatiif iyyuu saaxilamaa deema. Maalirraa ka'eeti inni kun seenaan bifa madaalawaa, bifa uummata kana madaaluun, bifa uummata kana tokkoomsuun, nageenya uumuun barreeffamuu dhabuutu jeequmsa sanaaf uummata saaxilaa jechuudha. Kanaafuu seenaan xiyyeeffannaa adda argatee uummanni bara teknooloojiin adda addaa hin jalqabin, yeroo barnoonni adda addaa hin jalqabinuu seenaa irratti xiyyeeffatanii kitaabni jildii guddaa baay'eedhaan babarreeffamaatii dhufe. Waggaa 2000 dura 3000 dura seenaan bifa adda addaatiin barreeffamaa dhufe. Yeroo as dhiyeenyaa kanas kitaaba jildii 20-30 seenaan haala adda addaatiin barreeffamaa dhufe. Hanga ammaatti nu gaheeti jira jechuudha. Akka biyya keenyaatti illee seenaan barreeffamuun hanqinni adda addaa haa jiraatu, hubannoon adda addaa hanqina haa qabaatu malee jireenya ilma namaa bu'aa bayii ilmi namaa keessa darbe ibsuu keessatti seenaan iddoo guddaa qaba waan jedhu kanuma natti fakkaata. Obboleessi kiyya akka gaariitti ibsee jira. Seenaan maal jechuu akka ta'e, maalummaa seenaa akka gaariitti ibsee jira. Garuu yeroo baay'ee namni haasaa tokko tokko dhageessa maal kan jedhu maaliitu waan darbe dhiifnee wama fuulduraa qofa irratti xiyyeeffannee ituma gara fuulduraa deemnee kan jedhu. Wanni kuni namni otootti gawwamuu dhabaate maaliif jennaan seenaan kuni tokko fuulduratti tarkaanfachuudhaaf hawaasa tokko saba tokko fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf barnootni maaliif seenaan muuxannoo hojiidhaan madaalame, muuxannoo qoratame ofiisaatiif. So muuxannoo qoratame waan ta'eef muuxannoo hojiidhaan madaalamee, hojiidhaan sakatta'amee ilaalame waan ta'eef tarkaanfii gara fuulduraatiif barnoota jabaa. Kanarraan kan ka'e akka amantaattis diiniin Islaamaa yeroo baay'ee Qur'aana yoo agarte bakka hedduutti seenaa kaasa. Seenaa wanni inni kaasuuf tokko waan qabatamatti madaalame, waan qabatamatti mul'ate leessanii cimaa tokko akkati fudhattu si gargaara waan ta'eef. Gama biraatiin hawaasni tokko yookaan gareen tokko garee tokko dhiibuu gaafa barbaadellee tooftaan itti gargaaramu keessaa tokko akkati deebitee dudduuba kee ilaalle, akkati seenaa ulfina keetii, seenaa kabajaa keetii akkati ilaalle si gochuudhaan gara fuulduratti nama waan irraa jalqabu hin qabne wayii yookaan hawaasa waan irraa jalqabu hin qabne wayii si godhee gara fuulduratti akkati hin tarkaanfanne si godha. Kanaaf seenaan namni kaleessa hin qabne har'a hin qabaatu. Kaleessa irraa barannee har'a irratti karoorfannee boriif hojjenna. Kanaaf isaan kun sadan wal qabatanii deemu waan ta'eef namni maalummaa isaa beekuu barbaachisa jechuudha. Akka dhuunfaatti illee namni gaafa si balleessuudha barbaadu, gaafa akkati hin guddanne si gochuudha barbaadu maal godha yoo jette wanni inni godhu amma biyya sharriin itti babal'ate gurguddaa keessatti wanni hojjetamu maal isiniif fakkaata? Nama dhuunfaa nama jabaa tokko akka inni waa hin yaadanne waan darbe hin yaadanne godhan yookaan qabeenya saamuudhaaf ta'uu danda'a yookaan bifa garaagaraatiin eenyummaa haaraa kennanii fi eenyummaan haaraan sun ofii isaaniitiif saamanii deebanii garuu abbaa galataa abbaa ta'anii itti dhihaachuudhaan eenyummaa isaa jijjiiru jechuudha. Ani eenyu gaafa inni jedhe ati bara akkanaa ati bara akkasii jedhaniitu ofii isaaniitii eenyummaa ofii isaaniitii nama sanaaf uuman kennanii fi san eenyummaa isaa jijjiiru jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu seenaan hawaasa tokko akka amma injinar kaase tokko tasgabbiidhaan isa eeguudhaan nagoomaan isa eeguudhaan yeroo kamiyyuu seenaan bifa madaalawaa ta'een dhugaa irratti bifa bu'uureeffateen kaa'amaa dhalli irraa barataa dogongora kaleessaa irraa isin barataa cimina kaleessaa immoo tokkoffaa akka hawaasaatti ofitti amanamummaa gaarii akka uummattee gara fuulduraatti qaroominaaf illee tarkaanfattu si godha waan ta'eef seenaan akkaan shoora
bakka hin buune maaliinuu bakka bu'uu hin dandeenye kan taphatudha jechuudha. Akkas. Taansuudhaan injiinar Gaafinan isiniif dhiyeessu haalli barreeffama seenaa biyya keenyaa maal fakkaata? Dhugumattuu seenaan duraan barreeffamaa ture haala haqa qabeessa ta'een barreeffamaa ture moo haala tokko caalchisuun tokko gadi buusuun barreeffamaa ture isa jedhumee isin hanga tokko waa'ee seenaa irrattis qorannoo ni taasiftu waan ta'eef kana irratti mee utuu yaada nuuf dhiyeessitan. Gaaffii bareedaadha. Seenaan biyya keenyaa yeroo baay'ee loogiirra bilisa hin ta'u. Baay'inaan seenaa loogii adda addaa irratti hundaa'ee barreeffamedha. Haala kamiin loogii irratti hundaa'ee barreeffame waan jedhu qabxiin siif tuquu yaala. Tokkoffaa seenaa warra barreessitu ummata bifa baalaansii ta'een bifa madaalawaa ta'een hawaasa Itoophiyaa kana guutuu wal gahee hayyoonni kallattii adda addaa irraa maddee hin barreessine. Hayyoonni barreesse kun carraa barreessuu warri argatan carraa eenyummaa murtaa'aa wahii irratti hundaa'anidha. Sababa kanaafuu waanuma eenyummaa isaanii ilaallatu qofa jabeessanii cimsanii gadhaabanii barreessanii eenyummaa isaaniin ala ta'e baay'ee isaa akka waan inni abbaa biyyaa hin taanetti akka eenyummaan sun biyya biraatii dhufeetti haala saniin iyyuu fudhatanii barreessuu danda'an. Sababa kana seenaan biyya kanatti barreeffame baay'inaan Itoophiyaa keessaa kutaa kaabaa qofa laallata malee kutaalee kibbaa kana gara bahaa kana yookiin immoo gara lixaa kana baay'ee hin hammanne jechuu dandeessa. Seenaadhuma gara kaabaatu fuudhamee kutaalee biyyaa kan giddugalaas kan bahaatiifis kan kibbaatiifis kan lixaatiifis akka waan qoodameetti seenaan qabdanu seenaa keenya fudhaa akka waan jedhameetti kenname malee seenaan kutaalee biraa baay'inaan hin barreeffamne. Tooftaa kamiin kana godhan yoo jette tooftaa 3-4 sitti quun danda'a. Tokkoffaa seenaa yeroo barreessanu filatanii barreessu. Filatanii barreessu. Tooftaa filannaatiin barreessu yeroo jennu bara filataniiti kan isaanitti tole qofa keessaa barreessu. Lammaffaa taatee uumame tokko filatanii keessaa kan isaanitti tole barreessanii kaan hin dhiisu. Hidda mootummootii darbanii kan isaanii ta'e barreessanii isa kaan hin dhiisu. Aadaa biyyaa, amantii biyyaa, afaan biyyaa, eenyummaa biyyaa yeroo barreessan kan isaanitti tole qofa keessaa fudhatu. Bara fakkeenya yoo siin kaase barri isaan itti xiyyeeffatanii bara seenaa godhanii barreessanu tokkoffaa jaarraa 4ffaa kaasee hanga jaarraa 7ffaa. Lammaffaa jaarraa 13ffaa kaasee hanga jaarraa 16ffaa. Sadaffaa jaarraa 19ffaa walakkaa kaasee hanga bara ammaatti kan jiru kana sadanitti xiyyeeffatanii barreessu. Maaliif kanatti xiyyeeffatu jennaan eenyummaa isaanii baranni keessa jabaateedha. Fakkeenyaaf jaarraa 4ffaa hanga 7ffaa yoo ilaalte bara sana keessayyi ummanni Aksuum mootummaan isaa baay'ee cimee sadarkaa inni as qofaa miti addunyaa biraallee to'aturra gahe mootummaa Izaanaa yooti fudhatte mootummaa Kaaleeb yooti fudhatte yeroo jarri giddugala Pilaatuu Habashaa kanarraa ka'anii sadarkaa biyya qaxxaamuranii hanga biyya Nuubaa kibba Misraa gahuu ka'an amma jarri asii ka'anii biyya Arabaa Yamaniin to'atan sadarkaa jarri ga'e. Isa kanatti xiyyeeffannaa addaa godhaniiti barreessu yeroo amantiin kiristaanaa biyya keessa galee biyya kana keessatti baay'ee beekame jaarraa 3ffaadha jaarraa 4ffaa hanga 7ffaa jechuudha. Isa kanatti xiyyeeffatanii barreessu. Achi ka'anii jaarraa 7 hanga 13 irruma utaalu. Maaliif irra utaalanii booda itti sii deebi'a. Achi jaarraa 13ffaa hanga 16ffaatti xiyyeeffatu. Maaliif jaarraa kanatti xiyyeeffatu yoo ati jette yeroo kana keessatti mootummaan sirna Salamoonawaa ofiin jedhee of waamu kan dokumentii hin jirre kijiba lafaa uummatee kibra nagisti waan jedhamu wayi tokko barreeffatee nuti hidda Salamoonitti galuudha ilma Salamoonii mootummaan nuuf mala rabbi biraayyii muudamne namaa miti kan nu muude rabbitu nu muude waan ta'eef aangoon nuuf mala hin tolu jedhanii afoola akka kanaa ofii tolfatanii kitaaba fuula 100 wayi kibra nagistii waan si dhibu afaan Arabaatiin barreeffame jalqaba biyya Misraatti kan inni barreeffame kan afaan Arabaa sun fuula 9 qofa asitti kijiba hin jirretti dabalanii fuula 100 wayi godhanii kara fuula 130 godhanii hidda ofii geessanii latiinsa ofii mootii Salamoon jedhamutti galchanii akkasitti kaa'atan. Mootummaan sun aangoo guddaa godhateeti jaarraa 13ffaa hanga 16ffaa ture. Yeroo sana keessa kan jarritti xiyyeeffatanii barreessan kan akka Amdetsiyoon kan akka Zaree Yaaqoob kan immoo yookiin immoo kan mootummaa Salamoonawaa hundeesse yookiin Amlaak kana kanarratti xiyyeeffatanii barreessu. Achi kaanii yeroo tol dhuftee jaarraa 16ffaa kana dhaga'uudhuma siin jaallatan ni jibbu baay'ee
yookiin dhoksuufis itti ulfaata taatee bara sana uumametu baay'ee guddaadha. Dhugaa jiru himuudhaafis immoo isaanitti hin tolle akkuma ta'e godhanii bira darban. Eessa dhufanii barreessu? Jaarraa walakkaa jaarraa 19ffaatii hanga hammaatti kan jiru. Inni kun maaliif barreessisu kan yeroo sirni Salamoonawaa ofiin jedhu duraan dadhabee kufee ture deebisee humna baafate taateen mootummaa Teewodiroos irraa kaasee ture. Achii ka'ee Yohaannis, achii ka'ee Minilik, Haile Sillaasee isa kanarratti xiyyeeffatanii barreessu. Tooftaan inni lammaffaan jarri isa kanatti rukutan seenolee isaaniif hin taane irra tarkaanfachuudhaan. Isa jarri irra tarkaanfatan yoo sii tuqe jaarraa 7ffaadhaa kaasee hanga 13ffaatti irra utaalan. Maaliif irra utaalan? Sababa gurguddaa lama qaba. Sababni tokko mootummaa gosa Seem kan ture Aksuum sanatu dadhabee mootummaan gara ilmaan Kuushitti as gore. Zaagwee daayinastii kan jedhamutu uumame. Isa kana himanii seenaa isaa leellisanii taatee akkanaa injifannoo akkanaa ture jechuurraa seenaa sana yoo irra utaalu yoo guutummaatti irra utaalu mijaa'uu dide immoo akka waan taateen guddaan hin jirreetti maal jedhan daarkeeji bara dukkanaa jedhanii akkati waan taateen gurguddaan seenaan qoratamuu xiyyeeffatamuu qabu jira jettee hin yaannetti irra utaalanii darbuu bifa saniin. Lammaffaa maaliif jibbu jennaan bara kana keessa amantiin Islaamaa biyya Itoophiyaa seenuu qofaa miti hedduu guddachuu bira darbee jaarraa 9ffaa irratti mootummaa Islaamaa Shawaa jedhamu ijaare. Jaarraa 9ffaadhaa kaasee hanga jaarraa 13ffaatti jaarraa 4f jechuudha. Naannoo 896tti mootummaan Islaamaa Shawaa jedhamu walakkaadhuma wiirtuu Oromiyaa amma wiirtuu Itoophiyaa amma irratti ijaarame hanga bara 1285tti mootummaa Islaamaa cimaa ijaareetti bulchaa ture. So taateewwan gurguddaa kana mootummaa Kuush ijaarame himuurra amantii Islaamaa biyya seenee sadarkaa olaanaa gahe himuurra dadhabina mootummaa Aksuum himuurra barri kun waan seenaa hin qabu jedhanii labsuutu itti dhihaate jechuudha. Barri lammaffaan kan jarri seenaa isaa himuu didan jaarraa 16ffaadha. Jaarraa 16ffaa maaliif himuu isaa baqata yooti jette innis taatee gurguddaa lama qaba. Taateen guddaan tokko bara sirni mootummaa Salamoonawaa ofiin jedhu keessa dadhabee aangoon isaa harka xiqqaataa deeme mootummaan tokkoffaa mootummaan Islaamaa kan silan Adaal jedhamee beekamu naannoo bahaa ture humna guddaa godhatee mootummaa Salamoonawaa ofiin jedhee biyya shororkeessee hanga kaabarraa ka'ee hanga kibbaatti hanga Baalee Arsii dhufee ummata kana hacuucaa ture rukutee deebisee adabbii bareedaa adabee kaabatti achi deebiseedha. Seenaa guddaa kana seenaa taatee fakkeenyaaf jaarraa 16ffaa keessa Imaam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi qabsoo guddaa qabsaa'ee duulee fidee jara kana kaabatti achi deebisee ummata baay'ee kana wannoo jedhee isa kana himuurra walma biraa maqaa biraas itti moggaasanii yookiin Giraany Ahmad Wararaa jedhanii maal jedhanii isa tokko gaarii godhanii isa tokko akkasitti wannoo godhu haala saniin bira darbu. Lammaffaa immoo bara kana keessa ummanni Oromoo hacuuccaa duraa yeroo dheeraa irra ture. Keessumaa ummanni Oromoo seenaan isaa jijjiiramee hedduu akka inni waan biyya alaatii galee godhamee dhiyeeffamaa ture. Yeroo sana keessa ummanni kun jaarraa 16ffaa 15ffaa keessa sirna gadaa haaromsee kakaa walii kakatee deebisee sila hacuuccaa isarra jiru kana ofirraa fonqolcheetiji lafa isaa kan duraan irraa saamame deebisee qabatee bakka biraa babal'ifannaa barbaachisus babal'ifate. Yeroo sanaan duratti ummatuma kaabaatu kaabarraa ka'ee hanga kibbaa hanga bahaa hanga dhihaa kana deemaa ture. Isa kana ummanni Oromoo kutee dachii ofii deebifatee kaabaa fi warra Adaal Harargee bahaas kan wal qunnamsiisu ummata Oromoo ta'e. Warra kaabaatii fi warra dhihaa warra isaa kan wal qunnamsiisu eenyuun ta'e ummata Oromoo ta'e. Seenaa jaarraa 16ffaa isa kana himuurraa dhiisaniituma mormuu wayyaa. Achi keemmoo jaarraa 17ffaa 18ffaa gidduu kana maaf lagatu bara ummanni Oromoo keessa mootummaa ofii mataasaa danda'e ijaare. Mootummaa ciccimaatu ijaarame mootummaan Oromoo. Naannoo jaarraa 18-19 kana keessa 18-19 kana keessa mootummaan Oromoo ijaarame kun tokkoffaa mootummaa Harargeerraa kaase. Asii wannoo kana horroo kana leeqaa kana guduruutti dabali shanangibee kanatti dabali bakkooti adda addaa irratti mootummaan Oromoo ciccimaan ijaarame. Lammaffata immoo amantii Islaamaa ilaalchisee
amantii islaamaatu keessa sirriitti babal'ate jaarraa kana keessa. Babal'achuu bira jiru darbee mootummaa sulxaaneetii islaamaa gurguddaatu jaarraa kana keessa ijaarame. Fakkeenyaaf Walloo irratti sulxaaneetii islaamaa. Inumaayyuu uummanni Oromoo isa duraan kibba keessatti hacuucamaa ture. Isa duraan biyyi isaa irratti hacuucamaa ture. Kaaba keessa galee kaaba irrattuu mootummaa mataasaa mootummaa uummata Oromoo ijaaruu danda'ee ture. Kanaaf jaarraa walakkaa jaarraa 18ffaa fi hanga 19ffaa kana waa isaa himuu hin jaallatan. Maalitti moggaasan? Zamana matsaafin ta'edhanii bara moototii baay'ee jechuudha. Itti moggaasanii seenaa isaa kana dhoksuu fedhanii. Bara zamana matsaafin jechuu kana maalitti fedhan isaanii? Bara mootummaan baay'een uumame keessa dhiigni baay'een dhangala'ee lolli baay'atee dinagdeen badee akkuma kana nageenyis keessa dhabame waan jedhu kanatti ilaa akeekuu fedhan. Garuu qabatamni yeroo sana turee fi qabatama isuma kan bara Teewodiroos kan bara Yohaannis yoo fudhatte kamtu irra nageenya ture yoo ilaalte kana turre wayyaadha wanti jechisiisu hin jiru. Inumaa sadhiisi barri isaan faarsanu bara akka Zara Amdeesiyoon bara Zara Yaaqoob asimmoo kottuuti gara boodaa kana bara Teewodiroos bara Yohaannis inuma bara Minilik dabalii bara kamirra dhiigni namaa dhangala'e bara kamirra biizinasiin baay'een gubate bara kam namni baay'een irra gabra godhamee gurguramaa ture yooti jette wanta titti wayya jettu hin jiru. Inama bara Minilik Richard Pankrest maal jedha Minilik mataan isaa gabroota gara 70,000tti tilmaamamu qaba inni tokkichi mataan isaa jedhee himaa ture. Uummanni kun hundi bara kana keessa gabroomee ture maaliin irra wayya yooti jettu lakki sanaa fi miti wanti jarri seenicha baqatan bara sana keessa nuti olaantummaa hin qabnu. Kanaafuu seenaa kana irra utaaluu filatanii isa jedhudha. Inni sadaffaani seenaa kana irra utaaluunis mijaa'uu didee yoo jedhe maqaa isaa xureessu bifa namni akka bineensaa wayii godhe ilaalutti seenaa Oromoo kana guutummaan guututti fakkeenyaaf irra utaaluu yoo mijaa'uu didee haala kamiin si dhiyeessu akka bineensaa wayii kan nama nyaatu wayii waan yookiin laga keessaa baheetuma dhufee dachii namaa saame biyya Itoophiyaa kanaaf akka burjaajii wayiitti shororkaa wayiitti dhiyeessu seenaa uummata muslimaas haaluma kanatti dhiyeessuu yaadu. Qabxiin afraffaan inni jarri kana godhaniif interpreteeshinii hiikti jarri irraa ka'anii waa hiikanu bu'uurri jaraa maalinni Itoophiyummaa jedhamtu kana waa lama irratti ijaaranii jarri. Tokkoffaa Amaarummaa irratti ijaaranii lammaffaa amantii Ortodoksii irratti ijaaranii. Wiirtuun jarri yookiin rifaransiin jarri fudhatee ka'u gaafa kana ta'u namoota Amaarummaa hin qabne yookiin namoota amantii Ortodoksii hin qabne kana biyya kanaaf akka diinaa wahiitti akka waan inni biyya kana balleessuutti shororkeessuutti dinagdee isaa nageenya isaa siyaasa isaa hawaasummaa isaa diiguu godhanii dhiyeessu. Fakkeenya seenaa uummata Oromoo yoo fudhatte uummata Oromoo kana akkuma diina biyya kanaa godhanii dhiyeessaa turani hayyoonni warri kana dhiyeessanii jechuudha. Uummata muslimaa kanas fakkeenya kitaabuma qorattoota biyya alaallee fudhu. Islaamiin Itoophiyaa kan jedhu kitaabni Tirimingaami odeeffannoo babbareedaa tokko numa qaba. Haa ta'u malee garuu kitaabni sun kaayyoon inni barreesseef maanni muslima jechuun gaanfa Afrikaa kanaa fi diina sodaachisaadha kan bareecheetuma akka addaatti sodaachisuudha jedheetiji kana bocee kalafa kaa'e inni. Seenaa Oromoos yoo ilaalte fakkeenyaaf kan Abbaa Baahiree barreesse yoo ilaalte Oromoon maali jennaan jaarraa 16ffaa keessa dhufee bakka hin beekamne bahee yookiin toora booraatii dhufee yookiin Madaagaskaar irraa dhufee yookaan immoo bishaanuma wayii keessaa bahee laal akka inni itti bocee achi bahee dhufeetiji mootummaa Amaaraa mootummaa Itoophiyaa kana diigee kan diiguu inumaa kan dhiiga namaa dhugu kan lafee namaa nyaatutti bifa kanatti bocanii kaa'an jechuudha. Seenaan haala kanaan irra utaalame yeroo eenyummaa Itoophiyaa siif kennuu yaadan bu'uurumti isaan irratti ijaaranii Amaarummaa fi Ortodoksummaadha. Amma barbaachisummaan seenaa kan nuti jalqaba irratti kaafne iyyuu ilaalcha kana jijjiiruudha. Ilmi namaa tokko seenaa mataasaa numa qaba hundi isaatu. Kan amantii fedhe qabu Itoophiyaa keessa amantiin muslimaa jira, kan Ortodoksii jira, kan waaqeffataa jira. Kamtu inumaayyuu biyya kana keessatti bu'uura. Isa kamtu alaa gale amma fakkeenyaaf amantii biraa amantii alaa gale godhanii si dhiyeessu. Yoo dhugaa isaatti fudhatte amantiin kiristaanaas giddu gala bahaatii dhufe, amantiin islaamaas giddu gala bahaatii dhufe. Inumaa amantiin waaqeffataatii fi amantiin duudhaa tokko tokko biyya kana hundeensaa ta'uu mala tilmaama jedhuudha kan jiru malee amantiin kaan
amantiin kiristaanaas amantiin islaamaas giddu gala bahaatii dhufe. Kanaafuu inni kun abbaa biyyaa ta'e inni kun galtee wanti inni ittiin jedhamu tokko hin jiru. Uummatas yoo ilaalte ummanni afaan seem dubbatu abbaa biyyaa ta'e ummanni afaan kuush dubbatu abbaa biyyummaa wanti inni ittiin dhabu hin jiru. Seenaa isaatti yoo as deebite ummanni afaan kuush dubbatu inuma bu'uura biyya kana akka inni ta'edha. Arkeoloojiinis kan inni akeeku kitaaboleen tura waggaa kuma lama dura barreeffaman somti jarri akeekanu akkuma kana qorannoon afaanii wanti inni akeeku afaan kuush kuni bu'uura biyya kanaati waan jedhu akeeka. So seenaa kana haala kanaan haalamee dhiheeffame kanarratti sirreessuun dirqama dhaloota tokko tokkoon keenyarra jirudha waan jedhurraa kaafneeti. Natti fakkaata gaaffiin kan kee seenaan biyya kana madaalawaadha moo madaalawaa miti waan jedhudha. Barbaachisummaa kitaaba boodatti deebina na fakkaata. Waa hedduu kaaftaniitu gara Boshaa Buddiinitti yeroon deebi'u egaa seenaan asiin duratti haala haqa qabeessa hin taaneenis haala haqa qabeessa qabuunis wal makaatee barreeffamaa ture. Gara fuulduraatti maal ta'uu qaba? Seenaan egaa yommuu seenaan tokko yommuu namarratti taateen tokko raawwatamu waan gaariis ta'uu danda'a waan gaariis hin taane qabateen dhufa. Gara fuulduraatti barreessitoota irraa maaltu eegama? Namni seenaa barreessu egaa haala haqa qabeessa ta'een barreessuu qaba. Sobatti makuun hin barbaachisu maaliif hawaasni tajaajila amma jedhameetti haala haqa qabeessaan hawaasa tajaajiluun dirqama. Kanaaf gara fuulduraatti barreessitoota seenaa irraa maaltu eegama jedhu halaallu. Galatoome Ahmed. Ustaaz Injiinar Gaaliin akka gaarii kaase biyya kana keessatti seenaa kan ofii ijaaranii kan isa kaanii garuu akka seenaa hin qabne fakkeessanii dhiheessuun biyya kana keessatti waan barame. Inumaayyuu dhugaasaa yoo laalle seenaan kaabaa lafaa yoo barreeffameen alatti seenaan baay'eensaa wama afaaniin mootii biratti amma chronicles warra jedhan warra amma Tsaafatizaaz jedhamanii yeroo moototni jiran waa barreessanii dubbisaniif maddi seenaa baay'eensaa kaabaa isa. Mootii biratti waan mootii sana maqaa xureessu yookaan waan mootii sana mataa rifachiisu mufachiisu hin dubbisan. Kanaaf maddii even biyya kana keessatti seenaan akka malleetti badee barreeffame seenaa kaabaati. Seenaan kibbaa inni hin barreeffamin gara caalu. Inni hin barreeffamin. Yoo akkama Ustaaz Gaaliin jedhe wanni guddaan hojjetame maali? Seenaa warra kaanii amma maaltu uumame? Gaafa hagate biyya kana ijaaruu keessatti ga'ee kan qabu nuyi jedhanii waan amananiif warri kaabaa biyya kana Itoophiyaa kana kan ijaare nuyi jedhanii waan amananiif namoota biraa yoo kan alaa dhufe maxxee godhaniin alatti seenaan isaanii wal faana ka'uuf deema waan ta'eef seenaa isa gurguddaa sana wanni isaan irratti harkaanfataniif kanaaf maaltu jira? Kaayyoon isaan wanni isaan kana godhaniif maaliif yoo jette tokko akkati bu'uura keen barre akka masala kaase afaan geezeetiin abbaan baaree seenaa hulaa gaallaa jedhee gaafa barreessu akka waan galaana ce'ee Oromoon dhufeeti. Garuu seenaan dhugaadhaan kan ibsu ummanni kaaba Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif qubatee beekamu ummata kuushii. Ummata kuushtu duraan yeroo dheeraa biyya kana keessatti qonnaan horsiisuudhaan maaliin kan beekamu biyya kana keessatti kuush. Garuu wanni kun akka inni mul'an akka inni hin dhaga'amne isaan ofii isaaniitiin warra biyya jaaran ta'anii namni inni kaan garuu biyya alaatii kan dhufe fakkaata. Kana yeroo godhan keessattuu saba hunda keessatti waan kana godhaniiru. Oromoo waa lamaan miidhan. Tokko amantaa Islaamaati. Amantaan Islaamaa biyya kana keessatti biyya ijaaruu keessatti ga'ee qabaachuu isaa haaluu barbaadu. Yeroo baay'ee jechuudha. Akka Oromoottis akkuma kana. Oromoon amma saba akka aadaattis aadaa jajjabaa aadaa silaa addunyaadhaa dabarsee kennuudhaa danda'u qabu ta'ee osoo jiru kanarratti harkaanfachuu barbaada. Kanaaf fuulduratti maal ta'uu qaba yoo jenne tokko biyya kana keessatti namni biyya kana keessa jiru hundinuuyyuu seenaa garagaraa qaba. Seenaa ijaarsa biyyaa keessatti seenaa garagaraa qaba. Seenaan hammeenyaa akka mootoliitti seenaan hammeenyaas jira. Seenaan gaariinis jira. Seenaan lamaanuu amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti takkaa namni mootolee biyya kana bulchan gaafa dubbatu Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi yookaan Ahmed Giraan jettee kan jarri yaamtu san namni yeroo haasa'u dhageessu.
Maaliif sababni isaa muslima ta'e wanni biraa takka hin jiru. Yoo kansaa inni mootii biyya kana bulcheedha akka mootii Itoophiyaa tokkotti yoo lakkaa'ame haa Itoophiyaa muslimni bulche jechuudha. Har'allee ilaalchi kun kaabarraa siyaasa kaabarraa wanta agartu waan akkasii. Kanaaf warri seenaa maal gochuu qabu? Abbaan Baharee gaafa migration jedhee barreessu Oromoon biyya kana keessatti wamaatuun qabu. Kanaaf nuti Oromoodhaaf nutu abbaa galataati, nutu simatee keessummaa keenya isaanii malee abbaa biyyaati miti jedhanii bifa kanaan nu bocuu barbaadu jechuudha. Kanaaf warri seenaa tokko seenaawwan keenya lafaa sirriitti qotanii baasuu barbaachisa. Nama sirriitti hubachiisuu barbaachisa. Seenaan keessattuu Shanangibee keessatti Ustaas Gaaliin Rabbiin jazaa isaa kaffalu amma barreessi kun namoota biraatiif fakkeenya gaarii ta'a jedhee yaada. Kanaan dur kitaabni barreeffame xiqqoo si Shanangibee irratti wanni barreeffame kan amma history of Oromo jedhee intinaan barreesse maannoo Profeesar Muhammad Hassan barreesse malee inni nu afaan Ingiliffaatiin namni baay'ee access hin goone namoota xiqqoo si waa dubbisuu danda'an Ingiliffa kana dubbisuu danda'an namoota intellectual jedhaman qofatu dubbisaa ture jechuudha. Kanaaf afaan Oromootiin seenaan akkasii bahuu qaba, qoratamuu qaba jechuudha. Innaa qoratamu akkamitti qoratama tokko authentic waan ta'e. Authentic jechuun waan dhugaa irratti hundaa'e. Alhamdulillah nuti akka muslimaatti akkaataatti seenaa qorannu manhaja bareedduu qabna. Jechuun akkamittiin haqa sobaaf haqa adda baafna waan jedhu hin beekna. Yeroo barreessus Rabbiin birattis akka gaafatamnu waan beeknuuf seenaan hin jallisu. Kanaaf keessattuu dargaggeeyyiin yeroo ammaa kun hawaasni Oromoo seenaa jabaa qaba akka Oromootti. Hawaasni muslimaa biyya kana keessatti seenaa jajjabaa, seenaa gaggaarii qaba. Dhugaa haasa'uudhaaf yoo ta'e seenaan hammeenyaa hojjetame biyya kana keessatti kaaba irratti bulchitoota kaabaatiin malee bulchitootni muslimaa yookaan bulchitootni Oromoo biyya kana keessatti seenaa hamaa akkaan hamaa ta'e baay'inaan wanni irraa mul'atu hin jiru jechuudha. Kanaaf beektotni tokko dhala dubbisuu uumuu nu barbaachisa. Dhala sirriitti dubbisu. Maaliif amma maddi seenaa keenya tokko waan barreeffame irraa tokko. Inni lammaffaan manguddoota keenya. Isinii galee. Kanaaf dhala dubbisu. Dhala waa dubbisee waa hubachuu danda'u uumuun barbaachisaadha. Gama biraatiin warreen baratan ta'anii seenaa sirriitti qoratanii biyaasdi osoo hin ta'in osoo gara tokkotti hin dhuufin amma namni yookaan gara amantaa isaatti harkisaa yookaan gara sabummaa isaatti harkisaa osoo hin taane nama qulqulluu nama nagaa nama seenaadhuma taatee tokko sirriitti lafa kaa'u ta'anii akka hawaasaattis dogongora keenya irraa barannee cimina qabnu immoo fuulduratti akkamitti tarkaanfachiisuu akka dandeenyuu fi cimina biyya kana keessa jiru gama biraatti akkamittiin dabarsuu dandeenya waan jedhu waan gaggaarii keessattuu amma yeroo kana hooggansa waa'ee hooggansaa irratti hanqina hooggansaa jabaa qabna. Hanqina hooggansaa jabaa qabna yeroo jennu kanaan dur fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti akkaataan hooggansi itti oomishamaa dhufe mataansaa waan guddaa waan namatti agarsiisuu qaba waan ta'eef isaan kana qoratanii ofii keenyaatti fayyadamee darbinee addunyaadhaan waan kennuu dandeenyu qabna waan ta'eef barattootni keenya beektotni keenya sirriitti waan kana dubbisanii qoratanii manguddoota mari'achiisanii sirriitti difeendi godhanii beektotaa wajjin waliin mari'atanii seenaawwan hedduu ammallee hin tuqamne nama ajaa'ibsiisanu edaa saba akkasii hawaasa akkasii keessatti dhalannee guddannee jennee nullee konfidensii gaarii kan nutti uume fuulduratti waan gaariidhaaf kaayyoo gaarii ejjennoo gaarii qabannee fuulduratti akka tarkaanfannu kan nu godhu seenaawwan jajjaboof babbareedaa qabna waan ta'eef isaan kanarratti sirriitti beektotni keenya ammallee Ustaaz Gaaliin jalqabee jira sanni jalqabee kana sirriitti ka'umsa godhatanii bal'inaan itti deemuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhu ergaa dabarsuu barbaada kanarratti. Eeyyanii yaada gaggaarii kaaftanii guddaa galatomaa isiniin jecha akkuma beekamu dhimmi seenaa yommuu barreeffamu namni tokko nan danda'a jedhee lafumaa kee waan barreessu miti. Qorannaa cimaa barbaada gadi fageenyaan namoota seenaa qoratanii beekan abbootii ta'uu danda'a namoota hedduu bira haala gadi fageenyaan yeroo dheeraa qoratamee kaa'ame waan barreeffamu malee waan ammuma kaa'amee ani seenaa barreessuun qaba jedhamee karoora yeroo gabaabaa keessatti barreeffamee hawaasa bira ga'u miti dhimmi
dhimma haala haqa qabeessaan waan barreeffamuu qabuuf isa kana irratti illee namoonni seenaa barreessuudhaaf kaayyoo isaa qaban gara fuulduraatti yoo jiraatan isa kana xiyyeeffannoodhaan dogongorri asiin dura uumamee akka deebi'een uumamne xiyyeeffannootti kennanii hojjechuu qabu jenna. Ittaansuudhaan seenaa gama Shanangibeetti yommuu as deebinu haalli seenaa barreeffama seenaa Shanangibee kun mootalii Shanangibee maal fakkaata isa jedhu yeroon keenyas deemaa waan jiruuf gaggabaabsinee kanarraa haa kaafnu. Galatoomi Ahmad. Seenaa Shanangibee ilaalchisee jalqabuma maaltu ture? Seenaan Oromoo akka walii galaatti yookiin seenaan Musliimaas akka walii galaatti hedduun barreeffamne. Eenyummaan kun lammanuu yakka ture biyya kanatti. Amma booda kana kan fooyya'ee haalli walqixxummaa dhufe kanan turre. Eenyummaan kun lammanuu yakka ture. Bara yakka ture kanatti lammanuu waan hin barreeffamnee fi hammamtu barreeffame yooti jette naannoo bara 1980 keessaa seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii qorachuun hayyoota baay'eedhaan argameera. Fakkeenyaaf hayyuun akka Piroofeesar Muhammad Hassan xiyyeeffannaa guddaa godhee Oromoo fi Itoophiyaa kitaaba jedhu irratti seenaa Oromoo bal'inaan qoratee jira. Gara dhiyaa keessaa immoo Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaaba Sayyoo Oromoo Taariik jedhu kitaaba bareedaa isaa barreessee jira. Akkuma kana warri imaltoonni naannoo kana dhufanii faranjoonni yeroo adda addaa kana seenaa bakka garii irraa fuudhanii as kaaniiru. Fakkeenyaaf Herbert Lewis seenaa hanga ta'e naannoo kana barreesseera. Antooniinis amma ta'e Limmurraa fi kan Jimmaa seenaa barreesseera. Seenaa kana faffacaatu jira malee qindaa'ee bifa Shanangibee fakkaatuun wanti barreeffamee lafa kaa'ame hin jiru. Namoonni piroofeeshinaal ta'an kallattiidhaan seenaa baratan waan kana ni barreessu abdii jedhuun qaban ture. Garuu booda kana yeroon taa'ee ilaalu namoonni baay'een piroofeeshinaal ta'an waan kanatti xiyyeeffatanii qoonfaranii baasanii waan madda seenaarraa kitaabotiirra jirurraa fudhatanii akkuma kanas manguddoota adda addaa dubbisanii seenaa dhokate kana ol baasuu irratti nama irratti hojjetu baay'ee hin argine. Hunduu qaccee xixiqqoo tuqee darbuu ta'e. Isa kanarraa ka'uudhaan qaawwa uumame kana sirreessuun dirqama ta'e. Qorattoonni seenaa Oromoo akka waliigalaatti qoratanis asirratti qaawwa guddaa baay'eetu argame. Fakkeenyaaf yoonsii kaase sirriitti mootummoolee Shanangibee kana yoo hundeeffame eenyutu hundeesse eeganaas mootolii meeqa turan yeroo kam kufani bara kufan kana immoo taati maaliif ture qabsaa'onni akkamitti turan nama meeqatu iyyii qabsaa'e fakkeenyaaf gootolii akkamitti tura waan jedhu kana seenaan sirriitti gadi keessa seenee qoratee hin jiru. Kanaafuu waan kana bu'uura keenya dhaloonni fuuldura jiru kun immoo waan hanqate qoonfaree baasuun dirqama waan jedhurraa kaanee kitaaba kana barreessuutti seenne. Yeroo mootummaa Shanangibee sii kaasu Shanangibeetti seenuun dura uummanni Oromoo akkuma walii galaatti jechuudha. Dogongorri guddaan uumame tokko kan namoota Oromoo keessallee jiru maalinni Oromoon biyya alaatii dhufee laata wanti jedhu shakkii isaa keessa jira hanga ammaatti. Shakkii kana ofirraa balleessuu hin dandeenye. Seenaan qoratame garuu arkeoloojiis jedhi seenaa warra qorattoota waa'ee afaaniitis jedhi akkuma kana kitaabolee amantii duriinillee yoo laalte ummanni kuush ummata hundee warra Afrikaa keessa jiraataa ture ta'uu akeeka. Fakkeenyaaf kitaaba Hibroo yookiin immoo kakuu moofaa kan amantii kiristaanaa keessa ture irratti yoo ilaaltu waggaa 2000 dura kitaabni barreeffame kan inni jedhu ummata Nuubaa ummata naannoo Suudaanii kana kibba Misraa jiruun ummata kuush jedheeti kan inni waamaa ture. Yeroodhuma kitaaba kakuu moofaa waggaa 2000 dura kan inni barreeffame. Inuma 2000 maali waggaa 4000 waan akkasiiti. Naannoo waggaa 4000tti kan siqatu tokko jedhe. Lammaffaa warri arkeoloojii qoratee jedhesi ummanni kuush naannoo kana keessa kaaba baha Afrikaa kana keessa waggaa 8000 dura kaasanii jiraataa turanii jedha. Yooti kitaaba Dr. Lappisoo laalte ummanni kuush naannoo kana waggaa 15,000 har'aa dura loon tiksuu fi qonnaa waan adda addaatiin jiraataa turanii akeeka qorannoon arkeoloojii jedha. Warra afaaniis yoo ilaalte ummanni afaan kuush dubbatan naannoo waggaa 7,000 keessa kaaba baha Afrikaa kana karaa Misraa kanarraa gad godaanuu jalqabanii jedha. Godaansi isaanii kun yeroo dheeraa booda walakkaa giddugala Itoophiyaa ammaa kana naannoo waggaa 7,000 har'aa gadi dhufanii waan jedhu akeeka. Achi kee afaan kuush kun bakka afuritti qoodame. Afaan kuush bahaa kan jedhamu isaan keessaa tokko. Afaan Oromoo kun afaan kuush bahaa kana jalatti ramadama. Kana jechuun afaan kuush jalatti afaan Oromoo gara ramadamu afaan kuush akka jiruun giddugala baha Afrikaa kana keessa ture ka'ee
Oromoon qofti keessaa fuudhamee biyya alaatii dhufeen gonkuma seenaa nama deemsisuu miti. Lammaffaa warri Oromoon jaarraa 16ffaa keessa alaa dhufeetii mootolee Amaaraa diigee bittinneessee barbadeesse jedhanu seenaa quba dhabuudha malee Oromoon jaarraa 13ffaa keessa walakkaa Itoophiyaa kana keessa jiraachuu keeku barreeffamumti jarra Amaaraatu baay'eetu jira. Galaadiyoosii wajjin kan lolaa ture, Libna Dingilii wajjin kan lolaa ture Oromoon jiraachuu seenaan sirrumatti akeeka. Inumaayyuu gaafa Muslimnii fi Amaarri wal lolu sana keessatti Oromoo yajjuu ummata Muslimaa wajjin hiriiree lolaa ture jechuu kitaabolee baay'eetu tuttuqaa darba tokko jedhe. Lammaffaa Libna Dingil mataansaa Leelaa Ubishesh indeed utuu namni biraallee baqatee jedhe akkamumatti tolaan baqata gootummaa isaa kan beekuuf jechuudha. Tolaan akkamitti baqata waan jedhu dubbataa ture. Kanan si ibsuu barbaade maanni ummanni Oromoo seenaan isaas, hambaan isaas, afaan isaas ummatuma kaaba baha Afrikaa kana malee Afgaanistaanii dhufe yookiin Tooraa Booraatii dhufe yookiin giddugala kanaa dhufe wamti jedhamu hin jiru. Ummata kuushirraa qaamni gara Afrikaarraa ka'ee gara biyya giddugala Eeshiyaatti achi godaan illee jiraachuun ni mala. Garuu ummanni Oromoo ummata kanaa miti. Biyya kana keessa ummanni afaan kuush dubbatu Itoophiyaa keessa qofa warra badee utuun dabalatiin yeroodhuma ammaa afaan 23tu jira kan dubbatamu. Afaan akka Koonsoo, Hadiyyaa, Sidaamaa, Geediyoo, afaan Oromoo, Sumaalee, Affaar warri jedhamu afaan 23 jira. Afaanonni kun hundinuu parsantaa baay'ee walitti siqata. Koonsoof afaan Oromoo gara parsantaa 50tti tilmaamamu. Geediyoon akkas. Afaan Sumaaleetiif afaan Oromoo mataan isaa jechuun isaa haga parsantaa 35 wal gala qorannoo jedhutti jira. Kana jechuun maa inni ummanni kun maddi isaa tokko afaan tokkotu qoodamaa ture dhufe har'a gahee waan jedhu nama akeeka. Egaa godaansi Oromoo duraan kan ture babal'ifannaan Oromoo kaabarraa gara kibbaatti ture. Kaabarraa gara kibbaa jechuun naannoo Misraa, naannoo Suudaaniirraa suuta giddu galatti waggaa 6-7 har'aa gadi dhufani. Booda kana yeroo mootummaan Salomoonawaa ofiin jedhu ijaaramu keessaa dhiibbaan guddaan uummata Oromoo irra ga'aa ture. Giddugala Itoophiyaa keessatti. Keessumaa bara Amde Tsiyoonii fi bara Zare Yaaqoob keessa. Yeroo kana keessa gadaan wiirtuun gadaa Oromoo giddugala Itoophiyaa hammaarra jiraachuu hin dandeenye. Bakki gadaan Oromoo ture yeroo dheeraadhaaf odaan Oromoo beekamaan odaana beekan jedhamu eessa Duukamiin iddoon naannoodhuma Duukam jechuudha. Yookiin mootummaan Islaamaas naannoo sana Fataagar kan jedhamu ture. Achirraa bara kan buqqa'e bara Amde Tsiyoon keessa tilmaamni jiru bara 1316 tilmaama jedhutu jira. Achirraa buqqa'ee kan inni adeemee marsaa lammaffaa Odaan Roobaa ijaarame. Odaa Roobaa keessaayis kan inni buqqa'ee deemee bara naannoo 1449 eessatti godaane gara madda walaabuutti godaane. Yeroo kana uummanni Oromoo guutummaan guutuutti ka'ee hin deemne. Iddoo wiirtuu bulchiinsaatu buqqa'aa deeme malee. San booda uummanni Oromoo naannoo bara 1449 yeroo haaromsaa jedhamee kan beekamu sirna haaromsaa gadaa godhatee achii ka'ee hacuuccaa silaa ofirraa deebisuu jalqabe. Sochiin Oromoo warri hacuuccaa ofirraa deebisuu jalqabe Oromoon Booranaa fi Oromoon Baareentuu warri Baareentuu naannoo gara gadi gara Arsii gara Harargee keessumaa ilmaan Baareentuu shanan jedhamanii beekamanu. Jarri akka Karrayyuu, jarri akka Humbannaa, jarri akka Qalloo kuni gara gadii sana deebisanii lafa jaraa kana to'atanii. Warri immoo ilmaan Booranaa jedhamu Maccaaf Tuulamni Boorana Kaaba jedhamee kan beekamu gara kana gara kibba dhihaa Itoophiyaa kanatti lafa jalaa duraan irraa fudhatame kana deebifachuu jalqaban. Qaamni deebi'ee dhufee lafa Odaa Nabee jalqabarraa ari'aman sana deebi'ee qabate Maccaaf Tuulama kana. Maccaaf Tuulamni kun kan jarri qabate yoomi bara 1559 gaafa Amiir Nuur dhufee lola guddaa geggeesse Galaadiyoosiin ajjeese jarri lola guddaa hammeenya guddaa walirraa waan qabanuuf mataa isaa fuudhee geesse Harariin magaalaa Harar Jogoloo irratti mataa isaa fannise. Inni lola kana geggeesse gaafa injifatu achitti nafnee gad deebi'e. Warri Amaaraa immoo kan waggaa 300 wiirtuu gadaa Oromoo irraa fudhatanii iddoo sana to'atanii jiranu gaafa Amiir Nuur dhaqee achi ari'u jarri Amaaraa Minaasiin nama jedhamu hoogganaa godhataniitii gama Dambiyaatti achi baqatan. Muslimni lole malee gadi deebi'e achumaan gara Hararitti. Oromoon bara Gadaamichi illee keessa dhufe iddoo sana to'ate. Waggaa 200 moo maal kan irraa buqqa'ee ture Odaa ofiitti deebi'e jechuudha. Achi kee suuta hanga dhufe Odaa Bisil kana kan as jiru jechuudha.
gibeen gama gibee guddaa gama jiru kana hanga dhufee qabatutti waliin qabsaa ture Oromoon Maccaa fi Tuulamaa. Booda Maccaa fi Tuulamni kun adda ba'ee Macca giddugala kana naannoo gibee kanaa fi warri kaan immoo gara Wallaggaatti. Akka kitaabni gariin jedhutti qoodaa lamatti ba'ee Oromoon tokko Afree jedhamee, Afree jechuun ilmaan Maccaa afran jala kan hiriiru. Inni kaan immoo Sadee jedhamee yookiin Sadacha jedhamee ilmaan Maccaa nama sadii, ilmaan Akaakuu, ilmaan Sibuu, ilmaan Oboo warri jedhamu gara giddugala asii naannoo gibee kana qubatanii jedha. Amma Oromoon shanan gibee kan nuti dubbachuutti jirru kuni warra naannoo gibee dhufee qubate kana. Warri naannoo gibee gaafa dhufu sana ummanni as ture kun ummata Oromooti moo ummata Kuush kan biraati jechuu irratti gaaffiin gidduu warra seenaa garaagarummaa adda addaatu jira. Namoonni gariin kan gaafuma sana as ture ummata Oromooti yaada jedhu qabu. Namoonni gariin immoo ummata Kuush kan biraati kan waan akka afaan kafaa dubbatu. Fakkeenyaaf kitaaba Muhammad Hasan irratti ummanni akka Gumar, ummanni akka Boshaa jedhamu, ummanni akka Shaat Koonchi jedhamanu naannoo kanarraa afaan kafaatti siqatu dubbatanii Innaariyaan booda gariin baqataniitiyyi gara kafaatti achi deemanii kaan immoo Maccaan tokkoomaniitiyyi sirna moggaasaatiin Oromoo jala seenanii jedha. Kun taatee jaarraa 16ffaatti kan dubbataa jirru. Seenaan nuti ammatti xiyyeeffannee kaafnu bal'inaan seenaa isa kamii? Seenaa jaarraa 16ffaatti asitti mootummaan Oromoo ijaaramee sirna mootummaa sirna gadaarraa gara mootummaa nam-tokkeetti jijjiiramee of bulchaa turedha. Seenaa warra kanaa sirriitti hin qoratamne yeroo dhiheenyaa ta'uudhaa wajjin. Shanan gibee kan nuti jennu mootummaa Limmuu Innaariyaa, mootummaa Guumaa, kan Gommaa, kan Jimmaa, kan Geeraati. Mootummoolee of danda'an shanantu jiru. Kan amma godina Jimmaa jedhame kun jechuudha. Mootummoolee of danda'an shanan keessaa aanaa dhidheessaa qofatu amma Buunnoo Beddellee jala jira malee warri kaan hundinuu godina Jimmaa jala jiru. Yeroo ammaa kana kan itti dabalate Noonnoo Beenjaa mootummaa of danda'e ture yeroo sanatti. Obboleessa Limmuuti jedhamee dubbatama. Limmuu kuni ilmaan Limmuu nama 5 ture jedhama. Noonnoonis immoo obboleessa Limmuuti. Limmuu kuni kan Jaawwii ilma Maccaati jedhamee haasa'ama. Noonnoon obboleessa Limmuu kan Jaawwii Maccaati jedhamee dubbatama. Amma kana wannan si kaasuu barbaade mootummaan gibee shanan jedhamee beekamu mootummuma of danda'e 5tu ture malee Jimma qofaa miti. Keessumaa namoonni naannoo biraa Jimmuma qofatti beeku. Maaliif shanan gibee akka jedhamu iyyuu namni beeku baay'een hin jiru. Mootummaa of danda'e 5tu jira. Maaliif gibee jedhame yooti jettu sulula gibee qabateeti kan hundeeffame. Gibee kan jedhamu gibee 3 jira naannuma kana keessa. Gibeen guddaan jira kan Shawaa fi uummata Jimmaa kan adda baasu tokko. Gibee Innaariyaa jira walakkaa Limmuu keessa. Fuuldura mootii Limmuu kan duraanii Abbaa Bogiboo Xinnaa masaraan isaanii fuuldura sanarra. Gibeen sadaffaan as gibee Jimmaa kun asirraa kaasee Sandaaboo keessaan qaxxaamuree kan deemu jechuudha. Sanduuban achisitti Gojoob jira, Oomoon immoo achiin jira, lagumaan qabame walakkaan kun keessi. Sulula gibee kana qabatee waan ijaarameef mootummaa shanan gibee jedhamee beekama. Sanarratti qabxiin uummanni sirriitti hubachuu barbaadu mootummooleen kun hundinuu walakkaa lammaffaa jaarraa 18ffaarraa kaasee naannoo 1750rraa kaasee akki ijaarsa mootummaa kun karaa qabatee bocni isaa sirraa'ee adeemaa dhufe. Maalirraa ka'eeti sababa 3-4 qaba. Sababni tokko ummanni Oromoo gaafa dura duulaa lafa babal'ifataa saba jiru sakaan ofitti hawataa saba sila lolli jara sisuuniyoosisi lolli adda addaa kun hacuucee jedhe isa kaaniif immoo girdoo ta'a ofitti fudhataa dhufe kun eega dhufee gadi qubate tokkoffaa haalli siyaasaan jijjiirame. Lammaffaa sirni dinagdeen jijjiirame, sadaffaa amantiin jijjiiramaa dhufe. Haalli dinagdee akkamitti jijjiirame yoo jette sila Oromoon loon horsiisee bula ture baay'inaan. Oromoo warri socho'u kun jechuudha. Warra bakka tokko taa'us hin jedhaan jiru. Warri socho'u kun loon horsiisee bula ture. Dinagdeen isaa maalitti jijjiirame? Suuta qonnatti dabalataa dhufe gariin harka caalu gara qonnaatti dabe. Yeroo gadi taa'ee qonnatti dabalatee jedhu kana inni kaan daldalatti bobba'uu jalqabe. Maaltu uumamaa dhufe walakkaa kanaan? Gariin dureessa ta'e, gariin hiyyeessa ta'e, inni maallaqa guddaa qabu, loon baay'ee qabu, lafa qonnaa hedduu qabu, daldala guddaa qabu, dureessa ta'e, inni kaan isa jala galee hojjechuu jalqabe. Garaagarummaan dinagdee jiraachuun maal uumaa deema? Abbaan dinagdee guddaa qabu dhaga'amtii qabaataa deema. Yeroo dhaga'amtii qabaataa deemu abbaa gadaatiin buluu diduu jalqabe, abbaa bokkuu diduu jalqabe. Dhiibbaa guddaa uume kun. Gaafa abbaan gadaa tokko diina achi lolu
abbaan qabeenyaa guddaa kun immoo qabeenya isaatti dhufuurraa diina sanaan walii galuu jalqabe. Gaafa abbaan gadaa cimaan tokko biyya Shanan Gibee kana keessatti osoo qabsaa'u dhimma Oromootiif wareegamu abbootiin qabeenyaa adda addaa diinaa wajjin dhaqanii walii galuu jalqaban. Inni kun sirna gadaa dhabsiisuu irratti iddoo guddaa argate. As qofaa miti kun Leeqaa keessattis, Qeellamiin keessattis, Guduruu, Horroo keessattis waan gahee guddaa qaba. Lammaffaa amantiin Islaamaa dhufee biyya kana seenuu jalqabe. Daldaltoonni baay'een gaafa dhufanii biyya kana seenanu fakkeenyaaf Limmuun keessa daldaltoota Muslimaa 300 oltu dhufe qubate. Sirna giddugala ta'e kan hoggansa qabu beeku uummanni amantii Islaamaa kun. Sirni gadaa caffeedhaan bulaa asii caffeen bakka adda addaati. Sirni isaa kun konfedereesiidha malee to'annaan aangoo isaa kun wiirtuu tokko irra hin jiru. Amantiin Islaamaa immoo wiirtuu tokkoon hogganama yeroo baay'ee. Wiirtuu tokko irraa bobbaafama. Ala amantiin Islaamaa seenaa dhufu sirni gadaa dhiisee gara mootummaa giddugaleessaa ijaaruutti dhiibaa deemee jechuudha. Inni kaan abbootiin duulaa duraan caffeedhaan aangoon itti kennamaa ture. Sirna Oromoo keessatti sirni paarlaamaa amma jedhamu kun Oromoo keessatti bara dheeraadhaaf hojiirra oolaa ture. Abbaan duulaa jira, abbaan bokkuu jira, abbaan muudaa jira, abbaan gadaa jira. Warri kun hunduu kan jarri aangoo jaraa hojiirra oolchan gaafa caffeen murteesse. Fakkeenyaaf abbaan duulaa ka'ee kan inni lola labsu gaafa caffeen waliin taa'ee duula labseedha. Amma garuu sun hafee maalitti jijjiirame? Abbaan duulaa aangoo ofiitiin lola labsuu jalqabe. Gosoonni isa jala hiriiran kun maal gochuu jalqabanii abbaan duulaa walirraa dhaalamaa dhufee akka abbaan duulummaa qaama biraatti hin darbine gosa biraatti hin darbine lolli labsamuu jalqabe. Kanarraa ka'ee Limmuunis bokkuu adda addaatiin bokkuun gosa uumame bokkuu gosa jala buluu jalqabe. Jimma kun mataan isaa Jimma Abbaa Jifaar gara bokkuu 9 yookiin 10 abbaa duulaa adda addaatiin bulaa ture. Jimma abbaa duulaa Harsuutiin bula. Saqqaa Badiidhaan bula. Naannoon maannaa Jimmaan yookiin immoo Jimma jechuun gosuma of danda'e tokko yookiin Diggoo yookiin Onnoodhaan bula. Garri aanaan Qarsaa kun Laaloodhaan bulaa ture. Inni ati gadi buutu Naaddaa Sadachaan bulaa ture. Naaddaa garri olii Gaaroodhaan bula. As diimtuun immoo ammas Badiidha. Badiin bakka 2 bulchaa ture. Abbaa duulaa of danda'e buluu jalqabe kun maalirraa ka'eeti? Dhiibbaan dinagdee, dhiibbaan amantii, dhiibbaan siyaasaa kun hundi kana fide jechuudha. Kanarraa ka'ee walakkaa lammaffaa jaarraa 18ffaa naannoo 1750 booda mootummaan ijaaramaa dhufe. Murtiin inni kan sila naannoo Odaa Asonnoo ture, Odaa Hullee ture sun hafeetiji mootummaan nam tokkeen uumame. Kan jalqaba uumame akka tilmaama barreessitoota baay'eetti Limmuu Innaaraati. Limmuu Innaaraa kun sababa wiirtuu daldalaa ta'eef Saqa jechuun daldalli waggaa dheeraadhaaf irratti geggeeffamaa ture. Saaphaa irrattis geggeeffamaa ture. Daldalli boongaarraa ka'ee Saqa keessaan qaxxaamuree hanga Gojjam deemeetii giddugala bahaa deemaa ture. Maal uumeree kun wiirtuun bulmaataa walakkaa sana akka ta'u dirqama godhe. Akka loltoonni achirratti uumamanii daldala kana to'atan. Uummanni Muslimaa baay'een dhufee achi galesii manneen abbootii bokkuu keessa amantii Islaamaa galchan. Jarra akka abbaa Abbuuqaa jedhamu, jarra akka abbaa Gommol jedhamanu amantii Islaamaa fudhatan. Sababa kana humni waraanaa babal'ataa naannoo 18 duwwaa keessaa guutummaan guutuutti mootummaan Limmuu Innaariyaa ijaaramuu danda'e. Limmuu keessa duraan gadaan sirnuma eeggatee daddarbaa ture. Gadaa gosa 5 macca keessa jiru keessa kan gadaa jalqabaa bulchaa ture uummata gosa Beeroo jedhamu jara akka amma Awaalanii fi maal jedhamu kan. Gadaan lammaffaa gosa Igguu jedhamutu bulcha ture. Gadaa sadaffaa Burayyaatu bulchaa, kan sadaffaa Arfaffaa Anuutu bulchaa, isa dhumaa Diimmaatu bulcha. Haala kanaan kan bulchaa ture booda eenyutti dhufee hafe gosa Beeroo keessatti hafe dhufe. Abbaa bokkuu turani abbaan Abbuuqaa. Sirna bokkuu kana gaafa isaan ilma isaanii abbaa Gommolitti dabarsanu mootummaan nam tokkee uumamaa dhufe. San booda isaanumatu biyya bulche. Abbaa Gommol naannoo 18 duwwaarraa kaasanii hanga 1825 bulchanii. Booda abbaa Gommol irraa eenyutti darbe abbaa Bogibootti darbe. Abbaan Bogiboo yeroo dheeraa hanga 1861 bulchanii. 1861 irraa kaasee ilma isaanii maqaadhuma abbaatti moggaafame abbaa Gommol lammaffaa jedhamee naannoo waggaa 20 bulchanii. Booda sanaatti ammas abbaa Bogiboo lammaffaatu bulchaa turanii. San booda sirni lola Amaaraa kun yookiin lola Majara Minilik dhufee seene eega sanaatii kaasee
lolaa fi waan adda addaatti turan bifa kanaan dhufee seenee jechuudha. Amantiin Islaamaas jalqabuma hundeeffama mootummaa kanarraa naannoo 18 duwwaa duwwaa manneen mootummaa amantiin seenee ol ga'eera. Akkuma kana guumaas dhaqe. Guumaan seenaa dheeraa qaba lola keessatti akkuma kana dinagdee irratti siyaasa irratti. Mootummaan kan inni hundeeffame sababootiidhumaan amma siin lakkaa'e. Badiin bokkoof danda'e qaba. Harsuun bokkoof danda'e qaba. Jimma bokkoof danda'e qaba. Guumaadhuma keessatti jechuudha. Inni kun hunduu aangoo ofii guddifataa deemuuf cinqama. Badiin naannoo sana hanga ta'e to'atee ture. Garuu boodarraa gosti adamii lola yeroo dheeraa booda badii injifatee nama horaa waarraa jedhamu ture. Badiin mootiin yeroo bara abbaa Jilchaa keessa. Abbaan Jilchaa kun horaa waarraa kana ajjeesee mataasaa hora keessa gadi kaa'eetii sirna bokkuu kan badii fudhate suuta babal'ifataa tilmaama isaa akka seeruuliin jedhutti naannoo 1770 kan abbaan Jilchaa aangoo guutummaan guutuutti guumaarraa fudhate. Booda abbaan Jilchaa kun naannoo 1810 du'ee jennaan ilma isaa Onchoo kan jedhamu yookiin immoo abbaa duulaa guddaa kan jedhamutu guumaa bu'alchuu jalqabe. Bara Onchoo keessaa bokkuun hunduu isaan jala seeneera yookiin abbaa duulaa guddaa jala seenee jira. Kan harsuus kan maalii hunduu jala seenee mootummaan guumaa sirriitti ijaaramee jira. Amantiin Islaamaas bara Onchoo sana keessa seenee guumaa keessa bara Onchoo eega seenee jedhee hanga 1840 waan akkasii bulchanii abbaan duulaa 1810 hanga 1840 eega isaan bulchanii ka'anii ilma isaanii abbaa Joobir jedhamu kan itti darbee bulche. Abbaan Joobir 1840 hanga 1854 bulchanii yeroo kana keessa amantiin Islaamaa sirriitti babal'ateera. Isaan duunaan ilmi isaanii abbaa duulaa lammaffaa jedhamu yookiin abbaa duulaa xiqqaa jedhaman itti darbanii isaan kun 1854 hanga 1881 tti bulchan. Bara isaanii kana keessa amantiin Islaamaa sirriitti babal'achuun dinagdeen bosonni tikfamuun akkuma kana lafti sila duwwaa jiru kun ummataa qoodamuun waan guddaa hojjetaa turan. Haa ta'u garuu 1881 lolli Amaaraa naannoo Goojjamirraa kaasee kan dhufe yeroo sanatti 81 tti mootii sadi ture biyya manaa giddu gala Itoophiyaa kana keessa. Yohaannis gara kaabaa naannoo Tigraay ture. Taklee Hayimaanoot naannoo Goojjamirra ture. Minilik giddu gala Shawaa kanarra ture. Hundi kun wal saamu. Lafa wal saamu. Naannoo kibba dhiyaa kana Minilikii fi Taklee Hayimaanoottu wal saamicha dhufe. Yeroo Minilikii gara Arsii fi gara Maalii loluu deemu Taklee Hayimaanoot immoo gara kana dhufe. Taklee Hayimaanoot yeroo jalqaba dhufu Jimmarraan darbee Guumaa qaqqabe. Guumaa irratti 1881 bakkee Ganjii irratti lolli ulfaataan gaggeeffame. Namni Guumaa baay'een dhume. Naannoo nama 6,000 tilmaamamudha kan warri barreeffamoonni adda addaa akeeku. Sanbooda abbaan duulaas du'anii hoogganaa waraanaa abbaan diggaas du'anii mootummaan kun dadhabeetii suuta gennee diggittii kan jedhamudha kan bulchaa ture sana booda hanga 1894 achi kee nama Abdul Karim jedhamu abbaa Joobir lammaffaatti darbe isaanis sirriitti hin bulchine achumaan sana booda Raas Tasammaa Naadooti kan sirriitti to'ataa ture. Waliigala isaansii akeeka gommas akkuma kana. Bara abbaa manooti kan mootummaan hundeeffame xumurame abbaa bokkeerraa ka'ee abbaa manootti darbe. Abbaan manoo kun amantii Islaamaa babal'isuu xariiqa Qaadiriyaa jedhamu sirriitti gomma keessa babal'isuu daldala gabraa kan gomma keessaa balleesse abbaa manoo ture. Hayyoota Islaamaa jarreen akka abbaa yaa'oo sheekii abbaa yaa'oo jedhamu sheekii abbaa nasiibee jedhamu gomma keessa fidanii akkuma kanas immoo buna kana dhaabuun loon horsiisuun bara isaanii keessa beekamaa ture. Abbaa manoo booda abbaa reebuu ture. Abbaan reebuu gara waggaa 25 waan akkasii bulchanii sanbooda abbaa Jifaar ture achi kee abbaa Booqaa sanbooda abbaa Joobir abbaa duulaa kan jedhamutti darbe. Bara abbaa duulaa kana keessa sirni lola Amaaraa kan inni dhufe naannoo Gommaa seene. Kan inni Gommaan seene naannoo 1887 ti. Sanbooda Gommaa sirnuma Minilik jalatti namoota naannoo ofiitiin bulaa ture. Jimmas akkuma kana seenaan Jimmaa dheeraadha hedduun kaafnu namni kitaaba dubbisuudhaaf inni irraa tuttuqaa jira malee guutummaatti hin kaasu. Jimmaa seenaa bal'aa qaba warra kana hundarrayyuu. Dhugaadha limmus guddaa qaba Guumaas guddaa qaba hundi isaayyuu guddaa qaba garuu Jimma sababni inni bal'ate tokkoffaa sirriitti barreeffamee lafa taa'e seenaan isaa. Barreessitoonni baay'een itti xiyyeeffatanii barreessan. Lammaffaa immoo bal'ina qaba lafti isaa suuraa kaan irra hanga ta'e. Mootummaan isaas sirriitti diriiree eega warri kaan kufees hanga 1932 tti of danda'ee bulaa ture Jimma
sirna kan Minilik jalas hin bulle. Sababa kana seenaa bal'aa qaba. Walumaa galatti wanti jennu bara Abbaa Jifaar guddaati kan daangaanii Jimmaa kun guutummaatti daangeffame. Abbaa Jifaar guddaa naannoo 1830ti. San booda ilma isaanii Abbaa Reebuuti kan biyya bulche. Achi kee Abbaa Reebuu booda Abbaa Booqa Abbaa Magaali. Achi kee Abbaa Gommolitti darbee Abbaa Gommolirraa kaasee Abbaa Jifaar lammaffaa. Kan namni beeku Abbaa Jifaar isaan lammaffaa kana. Garuu warri duraas hojii gurguddaa, seenaa gurguddaa, daangaa biyyaa eegsisuu keessatti, dinagdee guddisuu keessatti keessumaa Abbaa Jifaar guddaan namni waa'ee isaanii baay'een beeku malee biyya kana daangaa Jimmaa ammaa kan jedhamu kan daangeesse. Dinagdee daldala duraan boongaarraa ka'ee karaa saqaatiin darbu namni hirmaataatti addeebise. Amantii Islaamaas kan biyya kana keessa Jimmaan keessa fidee galchee babal'ise. Siyaasa irratti, dinagdee irratti, daangaa biyyaa irratti iddoo guddaa qabu. Inuma Abbaan Jifaar kan isaan maqaa kanaan moggaafaman akka isaaniin ta'aadhaaf. Taarik Raasuun Hidagmaal waan jedhu yeroo baay'ee dubbatamu. Akka Abbaa Jifaar guddaa sanan ta'aadhaaf. Jimmaa Abbaa Jifaar jechuun kan inni moggaafame Abbaa Jifaar guddaa sanarraa ka'eeti. Duraan Jimmaa Kakaa jedhama ture. Gaafa uummanni Odaa Hulleetti wal ga'ee walii kakatee jedhu Jimmaa Kakaa jedhamee moggaafame. Booda ala Abbaan Jifaar hedduu beekamanuu Jimmaa Abbaa Jifaar jedhamee beekame. Haala saniin ture walumaa galatti kitaabni bal'inaan barreeffamee jira. Gaafa xinnaa fuuldura keenyaa kana yoo Rabbi jedhee gaafa 13 ni eebbifama. Galmuma yuunivarsiitii Jimmaa kanatti kan inni eebbifamu. Galma yuunivarsiitii main kaampaasii jechuudha. Hayyoonni adda addaa namoonni baay'een irratti hirmaatu. Yeroo sanas ergaan bal'aan ni darba. Namoonni dhufanii sirriitti dhaggeeffachuu danda'u. Kitaabichas bitatanii dubbisuu danda'u. Seenaan Jimmaa akkasii kan Geeraas seenaa bal'aatu jira. Eegan tuqee shanan saayyuu tuqeen darba. Seenaan Geeraa nama Tunjii jedhamuun kan inni jalqaba boca qabate mootummaan Geeraa kun. Booda Tunjiin duunaan naannoo 1835 tulluu Gunjii mootummaa hundeessee xumure. Tulluun kunis booda naannoo 1838 mootummaa Guumaa harkatti ajjeefame, Abbaa Duulaa harkatti guddaa harkatti ajjeefamedha kan inni jedhamu. Eeganni du'ee ka'ee ilma isaa Abbaa Boosoo jedhamudha kan bulche. Abbaa Boosoo yeroo gabaabaa bulchanii namoonni tokko tokko tooftaatti godhanii as gara Jimmaa kanatti as ari'anii jedhama. Akka namoonni gadiin jedhanutti fuula isaanii akkana hidhaniiti ari'anii jedhama. Gosa gaafa sana fuula isaanii hidhanii abaaranii Abbaan Boosoo jedhamee haasa'ama. Gosoonni Abbaa Boosoo kun emmuma sammaa Jimmaan keessa jiru. Abukaakoo jedhamanii beekamu asitti. Gosti jara achitti Sayyoo jedhama. Abukaakoon kun amma saqqaan baay'atu wannoon jira. Jidaachuu asis jira. Lemmuunis Jimma keessa jijjira. Garuu gosa gadaa of danda'e kan inni qabu Jimma keessaa naannoo Geeraa irratti gosti Abukaakoo kun yookiin Sayyoo kun. Eega Abbaa Boosooti Abbaa Raagoo jalqabaati kan bulchaa ture. Abbaan Raagoo hanga ta'e bulchanii Abbaa Magaalitti darbe. Abbaan Magaal eega isaan du'anii jedhanii Abbaa Raagoo lammaffaatti darbe. Booda sanaati haadha manaa Abbaa Magaal tokkoffaatti deebi'e. Utuu haadha manaa Abbaa Magaal tokkoffaarra jiruuti lolli Minilik kan inni dhufee seene 1887. Kan limmuun kan Geeraa seene Bashaa Abbooyyee ture waraanni Minilik kan hoogganee seene. Gaafa seenu lola guddaa booda marsaa lama loleeti kan inni injifate. Marsaa jalqabaa Andaraacha irratti lolame uummata Geeraatu injifate waraana Minilik. Marsaa lammaffaa irratti Geeraa injifatanii diggi genne Dagooyitti yookiin genne Guumayitti kan jedhamtu kana qabanii hidhanii Jimmatti hidhamte jechuunis ni dubbatama. San booda ilma Abbaa Raagoo kan booda irratti Abbaa Magaal xiqqaa jedhaman kan Geeraa bulchaa turanii. San booda gaa sirni tureyyuu sirna warra Minilik jara ture waan ta'eef seenaa guddaa adda of danda'e hin qabu. Garuu kitaaba irratti barreesseera taatee hanga kufaatii Haile Sillaaseetti. Waliigalatti haalli Jimmaa akki jarri dinagdeetti hoogganaa ture. Akki jarri uummatatti bulchaa ture. Keessumaa kan Abbaa Bogiboo guddaa isaan Limmuu, Abbaa Manoo isaan Gommaa, Abbaa Jifaar isaan Jimmaa, Abbaa Jifaar Lachan, Abbaa Duulaa isaan Guumaa. Mootolee warra bebbeekamoo influenshaal ta'an kana maal hojjetanii fakkeenya dhaloota ammaatiif maal ta'u waan jedhu kana dhaloonni sirriitti qorachuun sirriitti dubbisuun bareechee barbaachisa. Gootan qabu Jimma jedhamee dubbatama bakka biraatti. Jimma goota dhabee osoo hin taane nama seenaa goota sanaa barreessu hin qabu. Abbaa Joobir Abbaa Duulaa hojiin isaan hojjetan Oromiyaa keessatti sadarkaa duraati jechuun ni danda'ama. Abbaa Joobir Abbaa Duulaa hojiin isaan hojjetan Oromiyaan akkasiin keessumaa
guutuu addunyaa irratti beekamtu. Akka isin imbaasii Xaaliyaaniitti banattu, Misratti banattu, Keeniyaatti banattu Abbaa Jubir Abbaa Duulaati kan godhaa ture. Sadarkaa sana bira dabarsanii Western Oromiyaan kun qubaatti maal qaba? Easterniin maal qaba? Haala kamiin addunyaa irratti beekama waan jedhu keessumaa yeroo Haile Sillaaseen biyya baqatee deemu 1936-1941 akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Addunyaa irratti biyya kana baay'ee beeksisaa turan. Eega asitti akka imbaasii biyya adda addaatti banuu qofayyuu osoo hin taane wanti isaan hojjetaa turan kitaabaan barreessanii seenaa isaa lafa kaa'uun akka biyyi kun ofirraa gaafa arbanyaa jedhame fakkeenyaaf jarra akka Darasuufaan Haile Sillaasee wajjiniin hiriiranii lolaa turanii biyyi kun akkamitti bilisa ta'a hedduu lolaa turan. Dhugaadha Oromoo keessaa garaagaraan kan hiriire ni jira. Kaan Oromiyaa bilisa baafna jedhee kan hiriire jira. Kaan immoo warruma kana wajjin taaneetiyyi warruma Amaaraa kana wajjin taaneetiyyi biyya kana bulchina kan jedhee hiriire ni jira. Jimma keessa gareen lammanuu ni jira. Akkuma kutaa alee Oromiyaa biraa Harargees yoo tidhayte, Harsiis yoo tidhayte, Wallaggas yoo tidhayte taateen kun bakka hundayyuu ni jira. Kanaafuu seenaan kun qoratamuu qabaa, ilaalcha jedhuun qabaa. Isinittan dheeresse mee isinis gaaffii fi yaada adda addaa qabdan nutti daddabalaa. Egaa yeroon keenyas deemaa waan jiruuf gara xumuraatti deemneeti kan nuti jirru gama obbo Shihaabuddin wanti isiniif ergaan yookaan yaadni gaaffii isin gaafadhu dhaloota ammaarraa maaltu eegama akkamitti seenaa kana qorachuun yookaan immoo akkamitti seenaa kana dubbifnee hubannee eenyummaa keenyas dhugaa akkamitti baruu qabnas jedhu dhaloota ammaatiif wanti isin dabarsitan yoo jiraate keessattuu immoo yeroo teekinooloojii kana keessattuu miidiyaan hawaasummaa kun dhaloota ammaarratti dhiibbaa guddaa uumaati kan inni jiru. Keessattuu kitaaba dubbisuun kun aadaa duubatti hafaa yookaan irraanfatamaa dhufaati kan inni jiru jechuudha. Moobaayilii yookaan bilbila qabannee jirru kanarraa odeeffannoo garaagaraa dubbisuun kan darbe seenaa gadi fageenyaan dubbisuun kun irraanfatamaa dhufaa waan jiruuf dhaloota hadhaatiif ergaan isin dabarsitan yoo jiraate gaggabaasitanii itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee galatoome yaada bareedaa akkaan nama bohaarsu dhugaa seenaa keenya gaafa deebinee dhaggeeffannu gaafa namni qoratee nutti himu gaafa kitaaba garaagaraa dubbifnu akkas turreedha maaliif hadha duuba deebine jennee akka of gaafannu waan guddaa tokko nama akeekaa jechuudha. Namni seenaa akkasii qabu haala akkasiitiin dhufe maaltu gidduutti badee jennaan ummanni deebi'ee ummata of dagate dargaggeessa of dagate maaliif taa'aa dhufe wanna jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akka tamma jette namni guddinni yookaan qaroomni biyya tokkoo qaroomni hawaasa tokkoo ka'umsisaa seenaa kaleessaati. Seenaa kaleessaa osoo hin beekin har'a deemuu hin dandeessu fuulduratti. Maaliif jennaan kaleessi seenaa keeti. Harri guyyaa keeti. Borimmoo hin beektu. Boriif bu'uura ka keessu har'a. Kaleessi har'aaf immoo bu'uura kasii kaa'u kaleessa. Kanaaf isaan kun sadan wal qabatanii deemu. Kanaaf dargaggeessi yeroo ammaa akkuma tuu jettee wanni amma keessattuu diinonni bifa garaagaraatiin lola xiinsammuu hawaasa irrattis ta'e dargaggeessa irratti uuman wanni isaan ittiin milkaa'an keessaa inni guddaan tokko dhala bashannanaaf qofa bakka olaanaa kennu uumuu danda'an. Sababa kanarraan kan ka'e hiyyeessa waa takka hin qabu bakka kaayyeffate hin geenye yookaan kaayyoo jabaa fuulduratti isa oofu bakka barbaade bira akka inni ga'u isa dandeessisu of biraa hin qabu cal jedheetuma yeroo isaa bashannanatti ka dabarsu dargaggeessa akkasiituma. Kanaaf dargaggeessa ammaatiin wanni hin jedhu feesbuukiin yookaan sooshaal miidiyaan garaagaraa ergaa gaggabaaboo ittiin dabarsuudhaaf ergaa gaggaarii ittiin dabarsuudhaaf itti fayyadamuun ni danda'ama. Keessattuu bara warri baaxilaa akka olaanaatti bakka kana qabatanii jiranitti sooshaal miidiyaatti gargaaramanii ergaa dabarsuunii fi seenaa sirreessuun barbaachisaadha yaada jedhuun hin qabu. Garuu sooshaal miidiyaan madda daataati malee madda odeeffannoo ta'uu hin danda'u. Daataa sii kennaa daataa sana ati immoo qaaccessiteetu gara odeeffannootti jijjiirta malee jechuudha. Gama biraatiin odeeffannoon kun odeeffannoo gara knowledgeetti guddatu hin ta'u yeroo baay'ee. Maaliif odeeffannoo gaggabaabaa waan ta'eef odeeffannoo gara knowledgeetti jijjiiramu ta'u. Qaadiyaansaa haayiraarkiin isaa maal ta'a? Jalqaba daataadha.
odeeffannoo ragaalee sassaabdaa ragaaleen hin qaacceeffamu odeeffannoo ta'u odeeffannoon immoo gara beekumsaatti ol guddata beekumsarraa immoo gara maaliitti gara qaroominaatti yookaan gara ogummaa ka jennu kan afaan amaaraatiin xibab jedhan yookaan afaan ingiliffaatiin wisdom jedhan afaan arabaatiin hikmaa jedhan sanitti ol guddataa jechuudha. Kanaaf namni tokko madda odeeffannoo isaa beekuu isa barbaachisa. Maddi odeeffannoo isaa maalinni waan jedhu beekuu isa barbaachisa. Seenaa ofiirratti of beekuun yoo of beeke by the way namni tokko successful kan inni ta'u kan inni milkaa'uu danda'u akka dhuunfaattis ofitti amanamummaa yoo qabaate. Ofitti amanamummaan immoo eessarraa madda yoo jette jalqaba of beekuurraa madda. Akka dhuunfaattis akka hawaasaattis hawaasa kee keessatti eenyummaa qabda. Eenyummaa saba keetii, eenyummaa amantaa keetii, eenyummaa namummaa keetii sirrii beektee wal simsiiftee isaan kana fudhattee yoo hin deemne egeree guddaa ta'e egeree jabaa ta'e ijaaruu hin dandeessu. Kanaaf wanni amma Ustaaz Gaaliin nuu jalqabe waan guddaa waan innaa dhaggeeffattu illee hin quufamne sa'aatiin osoo hin beekamee si jalaa deema dhugaa sa'uudhaaf yoo ta'e namni seenaa ofii hin beekne nama hin jedhamu. Keessattuu seenaan shanan gibee akka amma kaa'ametti bakka hedduutti ilaalame. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee seenaa shanan gibee keessaa wanni na ajaa'ibu even mana barumsaatti yoo barannu wanni haasa'amaa ture peaceful submission of 5 gibee statetiin kuni shanan gibee mootummaan shanan gibee karuma nagaatiin harka kennanii nu jedhaa ture jechuun jimmaanis ilaalii garuu at least jimmatu akka tooftaatti gargaarame isa kana si sirkatti qabame wanda jijjiru yeroon keenya deemaa waan jiru sirna keessan diiguu ta'us yeroo tokko wal hirkatti yoo fuudhanii dubbatan bareeda. Amma dhaggeeffattoonni keenya umtee hubatan waan barbaadu mootummaa shanan gibee keessaa mootummaan nageenyaan dhiisee gibira gabbaranii ummata kana lolarraa hambisuu wayya jedhee mootummaa Abbaa Jifaar Jimmaa qofa akka ta'e hubachuun dirqama. Shanan gibee mootummaa of danda'e shan. Lolli kan dhufee jedhee jalqaba gara Jimmaa ture. Kan dhufesi lola Minilikii miti waan kana asirratti kan namni hubachuu qabu. Mootummaa lolli jalqaba dhufe kan Takle Hayimaanoot isa Gojjam. Hogganaan lola sanaa kan dhufe Darasuu jedhama. Darasuun kun jalqaban na dhufu Jalee Limmuutiin naanna'eetii gara Jimmaa dhufe. Gaafa gara Jimmaa dhufu Abbaan Jifaar aangoo fudhatanii reef waggaa 3-4 waan akkasiiti aangoo dhuunfatanii. Isaan 78 aangoo dhuunfatanii inni immoo 1881tti dhufe. Yeroo kana maal hagoonu jedhanii manguddootaaf sheekolee waamanii mariisisan. Manguddoota keessaa akka ijootti kan beekamu Baadikoo Baabiloo akkuma kana immoo sheekolee keessaa sheekonni guumaa Sheek Adam Abdallaa kan jedhaman as jiran ture. Warri kun garaagarummaa meeshaa laalanii humna jarri qabu laalanii seenaa jaraa qoratanii lakkisaan ta'uu jedhan. Garaagarummaan meeshaa jarri yeroo sana qawwee gara 30 waan dhukaafamu qaba. Abbaan Jifaar immoo qawwee 30 qofa qabu ture. Humni waraanaa jarri qaban ulfaataadha. Kanaaf hin ta'uu jedhan. Bilchina jechuudha. Bilchinarraa ka'ee manguddoon isuma Abbaan Jifaar ijoollummaa qabu miti waggaa 18 waan akkasiiti. Illolla jennaan manguddoonni gonkuman ta'u jedhanii haati Abbaa Jifaar dinnaan hafe. Asiin Abbaan Jifaar gargaarsa shanan gibeeyyuu waaman. Limmuun guumayin gommaan geeraa waamnaan hundinuu tun dhufin hafe. Abbaan Jifaar hanga yaalii wahii loltoota xiqqoo gara bakkee xiroo afataatti ergan. Xiroo afataatti itti dhagnaan Darasuun irruma ejjatee darbe loltoota kana. Asiin egaa alana abbaa reebuu qajeeloo nama jedhan nutti erganii maal barbaadde jedhanii gaafatan Darasuu. Wantan barbaadu gibira fudhachuu fi lafa keessan irra dabarfachuudha malee lolan fedhuu jedhe. Ennaan alana dirqamatti ta'e Abbaan Jifaar gibiratti kennanii dabarsan. Yeroo kana Abbaan Diggaa hogganaa waraana guumaa Abbaa Jifaar gargaarsa dhufani. Yeroo isaan dhufanu Abbaan Jifaar dabarsaniiru. Abbaa Jifaaritti aaranii Ilmaayyoo Ki jedhamu ammani Darasuu injifadhee dhufee haadha manaa kee minaan daaksifadha jennaan Abbaan Jifaar maal jedhan yoo ati Darasuu injifattee dhufte anuu siifan daaka rakkoon qabu jedhan. Asiin Abbaan Diggaa aaranii gara guumaatti deebi'an. Yeroo asii achi deebi'anu Abbaan Duulaa mootii guuma'ee Abbaan Diggaa jechuun hogganaa waraanaati. Gadi kottu jedhanii
abbaan duulaa gama geepha bakka jedhamu geephaa jedhama bakki mootolee guumaa kun as dhufani gara bakkee ganjiitti abbaan diggaa asichitti dhaqan achitti darasuudhaan wal qunnamani darasuun kun hoogganaa waraana eenyuuti waraana Takle Haymaanot maqaan ijoollummaa isaa Adaal Tasammaa jedhama amma gibira gabbari abbaa diggaa hin jennaan maal jedhan abbaan diggaa Adaal jechuun maqaa durreeti gibirri si hantuutaa jedhaniin ilaali mee gootummaa dhokatee jiru as keessatti Adaal kan jedhame namoonni guumaas kan inni dogongoru Adaal hoogganaa waraana Minilik wayii akkasii miti Adaal Tasammaa kan jedhamu Takle Haymaanotuma mataa isaati gaafa mootummaa fudhatu maqaa jijjiiratu miti aadaan jira gaafa mootummaa fudhatu Takle Haymaanotitti jijjiiree fi Yohaannis kan jijjiire Yohaannis maqaa isaa Adaal jechuun adurreedha Adala jedhama gara kanatti adurreen na fakkaata garri Jimmaa wallaaluutu malaafan jedhe guumayii fi limmuu Adala jedha yeroo baay'ee Adaal jechuun adurreedha gibirri si hantuutaa jedhani baandiggaa abba duulaa kun achiin lolli geggeeffame bakkee ganjii irratti bakkee ganjii iddoo amma karaan hojjetamuudhaa fi ashawaawumti baay'een bu'ee jiru sanarratti lolli guddaan guyyaa guutuu geggeeffame dhukaasa ammayyaatii fi goraadee waggaa kuma tureen wal lolaa turan ummanni guumaa hooggantoonni guumaa baay'een achitti dhume barreeffama Sheekh Saafii Abdurrahmaan majlisa duraan jalqaba hundeeffame kan barreessan maal jedhu namoonni guumaa kuma ja'a oltu dhume jedhan san booda namoonni guumaa baay'een gabra godhamanii mootolee sanaaf dhiyeeffamaa turan warra gabra godhamee dhiyeeffame keessaa tokko Haliimaa abbaan foggii kun obboleessa abbaa diggaa kana abbaan diggaan du'an abbaan duulaan du'an namoonni bebbeekamaan ni du'an warri kaan gabra godhamanii dhiyeeffamaa turan warra dhiyaate sana keessaa Haliimaa abbaa foggii maqaa si jijjiiranii kafarsiisanii bal'atishaachoo jedhanii jijjiiran bal'atishaachoo jedhanii moggaasanii eenyutti heerumsiisanii Raas Tasammaa Naadootti heerumsiisanii Ilubbaa Booriif Guumayin bulchi jedhanii aangootti kennanii booda naannoo 1889 hanga 1907 Raas Tasammaa Naadootu bulchaa ture naannoo kanarra guumaa akkasitti lolee dabarsee siin jechuufan lammaffaa darasuun gaafa achi dhufee kan injifatu Minilik achumaan odeeffannoo kana dhaga'ee Gobanaa Daacee gara kanatti erge Gobanaa Daacee gara kana dhufee darasuu guuma irraa ari'e achi hordofee buunnoo duukaa dhaqe ogga kana dhagahu Takle Haymaanot dallanee saatiin dhumaa jira na fakkaatan hin gabaabsaa Takle Haymaanot kana dhagahee dallanee Minilikin loluudhaaf qophaa'ee dhufe Minilikis achumaan shawaarraa ka'ee dhufe Imbobboo irratti wal ga'anii darasuuniif Takle Haymaanot garee tokko Minilikii fi Gobanaa Daacee garee tokko ta'anii lolli guddaan Imbobboo irratti geggeeffame warruma meeshaa ammayyaati lammanuu warra Ingiliziirraa meeshaa ammayyaa fudhate wal fixanii wal kaa'anii booda Minilik injifate mootummaan Gojjam achumaan xumurame jechuudha gaafa sana 1882tti xumurame Gobanaa Daacee achi addeebi'ee limmuun lole ofii isaatiif lole moo soddaa isaa yaaddessaatu loleen gaaffii guddaadha jireen irratti limmuun abbaa Boogiboo xinnaatiin wal lolee lola guddaa booda abbaan Boogiboo gara Arjootti baqatan booda ummanni limmuu gootummaa isaan beeytaa limmuun bira taa'ee dubbadhu yoo baay'ee eegazin billaan qabdan waliin dubbataadha malee lola hedduu booda abbaan Boogiboo summiin ajjeefamanii abbaa olii bakka bu'an abbaan olii marsaa lama lolan lola tokko Arawa bakka jedhamu irratti lolan lola tokko Qephoo bakka jedhamtutti lolan lola kana booda namni limmuu baay'ee miidhamaadha jedhee manguddoon jaarsummaa dubbatanii abbaa oliitiif jara walitti nagoomsan san booda lolli Minilik keessatti darbe gommatti darbe gommaan waraana hoogganaa lamaa dhaqe tokko Bashaa Abboojeeti inni tokko Birruu Collee jedhama hooggantoota kana lammantu gommatti duulee gommaan cabse geeraatti kan darbe immoo 1887 Bashaa Abboojee geeraatti darbee bakka Andaraacha jedhamutti lole lola marsaa lama lolamee ka'eetii warri sun injifatamee jechuudha bakki kun afranuu lola hadhaa loleetii harka kenne maree karaa nageenyaa kan Jimmaati shanan gibee jedhanii walitti haasa'u yeroo baay'ee seenaa keessatti kitaabolee garaagaraa yoo ilaaltu shanan gibee akkuma waliigalaatti shanan saatu karaa nageenyaatiin akka waan harka kennee fakkeessanii haasa'u kanaaf wanni seenaa keessatti haasa'ame wanni sirriitti sirreessuudhaan qabnu waan jiruuf tokko dhaloonni dubbisuudhaan sirriitti qorachuudhaan itti deemuun barbaachisaadha dargaggeessi beektootnis immoo akka amma Ustaaz Gaaliin itti jalqabe kana sirriitti sanbu'uura godhatanii amma even qorannoodhaaf karaa baay'ee nama saaqeera kitaabni amma Ustaaz Gaaliin qopheesse jedheeti yaada soo sanarratti hundaa'anii seenaa awwaalamee jiru kan sirriitti baasuudhaan eenyummaa keenya ijaaruun
baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dargaggoonni keenya kanarratti akkaan jabaachuu qabu. Facebook irratti social media irratti osoo hin taane kitaaba beekumsatti isaan jijjiiruudha danda'u ogummaa keessaa argachuudha danda'an adda baasanii beekanii madda odeeffannoo isaanii godhachuu qabu ergaa jedhu asumaan dabarsuu barbaada. Eeyyanii waan gaggaarii kaaftanii kana caalaatu dubbanne hedduutti tola ture haa ta'u garuu yeroon keenyas waan nu daangessuuf yeroon tamsaasaa goolabamuuf deemaa jira waan ta'eef xumura irratti injiinar Gaaliin kitaaba kana barreessitee akka xumurtuuf namoonni si deeggaran yookaan namoonni yaada garagaraa siif gumaachan kanatti galateeffatu jiraate dhuma irratti galateeffadhuuti qophii keenyas irratti goolabna. Galatoomii carraa kana naa kennuudhaaf kitaaba kana barreessuu irratti namoonni na gargaaran baay'een isaanii manguddoota jechuutu danda'ama. Keessumaa manguddoota Jimmaa jara akka Abbaa Nagaa Abbaa Maccaa, manguddoota Limmuu jara akka Abbaa Jihaad Abbaa Maccaa, Abbaa Gadaa Limmuu kan ta'an, Faaris Shee Muhammad, Faaris Yonos jira. Gommarraa isa manguddooti baay'ee kan baadiyyaa keessa achi faffagoo jijjiiranu jara akka Abbaa Diggaa akkuma kana abbayyoo kantiibaa keenyaa kan ta'anis seenaa kana odeeffannoo guddaa naa kennaa turanii guumaa keessas abbayyeen Haydar Sheekh Khadir Abdul Qaadir kan jedhaman odeeffannoo baay'ee Sheekh Muusaa kan jedhaman akkuma kana geeraa keessaayis Fariid Abbaaboor ilma mootii geeraa kan ture akkuma kana wannoonni Sheenaayimii Hajii Abbaaboor warri kun odeeffannoo baay'ee warra naa kennaa turedha. Carraa kanaanu jarri hundinuu akka jarri eebba kanarratti argamanii yoo rabbiin jedhe xinnaa dhufu eebba kanarratti yuunivarsiitii Jimmaa galma guddaa keessatti eebbifama. Kan bilbilaan itti mudadhabes akkuma kana namumayyuu dhagaanii akka irratti hirmaatanu warreen immoo kitaaba naa kennan obboleessi Abdallaa Ahmad kan jedhamu barsiisaa kolleejjii barsiisotaa kana kitaaba hedduu isatu naa kennaa ture. Akkuma kana Kaamil Muhammad barsiisaa Piroofeesar Kaamil Muhammad barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati. Dookumantiilee adda addaa barbaade naa fidaa ture. Namootuma baay'ee jira walumaa galatti warri kana hojjechuu irratti nu gargaaranii. Warri immoo gulaaluu irratti yeroo dheeraa waliin fudhanne obboleessa keenya Shihaabuddin kana Ghazaalee Abbaa Firaa Yahyaa Abbaa Jabal akkuma kana naannoo biraarraallee Dr. Hussein Muhammad kan jedhamu kan itti xiyyeeffatee gulaales ni jira. Namoota baay'ee dhagaa dubbadneen fixuu hundumtuu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Egaa asitti argamtanii yaada bal'aa keessattuu seenaa Shanangibeetii wal qabsiiftanii kitaaba iftaanii bifamuun wal qabsiiftanii ibsa bal'aa nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddiseen galateeffadha. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii addaa guyyaa addaa qabannee dhufneen seenaa Shanangibee kan hanga ammaa hordoftan ture jechuudha. Sanbata xiqqaa dhufu ganamas magaalaa Jimmaa mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kitaabni kun eebbifamaa achirratti keessummoonni maanguddoon akkasumas abbootiin biyyaatii fi namoonni gurguddoon irratti ni hirmaatu waan ta'eef achirratti argamtanii akka qooda fudhattan maqaa dhaggeeffattootaatiin affeeramtaniitiin jirtu. Egaa sagantaan keenya hadhaa asumarratti goolabameetii jira. Gammasin keessummeessuutiin Ahmad Imaam sinfaana turmaata taasiseetii kanan ture jechuudha. Sagaleen keenya haala qulqullina qabuun gama keessan akka dhaqqabuuf immoo ogummaa teeknikaa to'achaa Abdulmajiid Mustafaa nufaana turmaata taasiseetii jira. Hanga yeroo biraatti wal agarruutti kan hadhaa asumarratti goolabneerra halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.